warra Oromiyaa mataa namaa keessa ijaare. Amma Oromiyaa amma asi argitanii boundarii qabdutanii Oromiyaa caffee uumama jennee asi arginu kan argitu. Kaayyoon guddaan Nubiyaa Poodkaastii irra hojjetu keessaa tokko seenaa darbe preserve goonee tursiifnee garooma, ollooma, biyyooma, namooma. Argitee humanity the ultimate kanarra ijaarameera Oromoo. Dhaloota dhuka qabu, dhaloota akka gaaraa, dhaloota gajjedheeti subordinate ta'a. Abbaan isii akka barnoota barannee dhooguu barbaada. Jarra immoo faayit gooti. Haa barattu. Seenaa sammee waan seenaa sanii fi seenaa. Iyya fardaa lafoo jedhu. Iyya fardaa lafoo. Awwaaroomaaf silee hiboor sitti himne hin ga'u hin finne gaafu kanumaaf nu deebitaa siin jedhan. Akkuma teetti boqqolloo fi garbuu isaanii gurguraniitiin barsiisan yoo kufte gara manaa deebi'anii mucaan nama sanii eegale taa'ee jechuun dhufuu danda'a. Mangistuu Haile Maariyaam imperialism waamaa jedhaa ture cufuuf dhufee ilaalee keessa deemee iskuula san kuni cufamuu hin qabu jedhee biraa deeme. Oduu argeeti secretary education interview godhe inni afaan Oromoo ka beeku kaan hin beeku silaa barnoota biyya kanaa atta godhuu heddanii imaginationiin keessan maali visioniin keessan maali. Kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu inspire godhee transformative imaginary uummata of afoo ijaaru waggaa 50 waggaa 100 of afoo laa kennallee sanii boonaa sanii cimaa sanii warra mala soqatu warra irrallee victorious people uummata mo'annoo qabu. Yoo rakeen akkam nagaa jirtu maatii waatiin alaamaan isin nagahaa kun Nubiyaa Poodkaastiidhaan. Nubiyaa Poodkaastiin akkuma beekamu namoota seenaa duudhaa fi aadaa uummata Oromoo irratti hojjetan kan dhaloota haaraa yookaan jenereeshiniitti aanu qaruudhaaf qorannoo garaagaraa taasisan istiidiyoo keenyatti affeeruudhaan turtii kan wajjin taasisu. Sababni Nubiyaa Poodkaastiidha yeroo hunda asitti deddeebi'ee faarsuuf akkasiin sabiskiraayib, laayikii fi sheer nu gootanii nu jajjabistanii fi keessummaan keenyadhaa keessummaa addaati. Biyya alaa irraa karaa dheeraa deemanii as Finfinneetti argamu. As istiidiyoo keenya dhufanii turtii kan wajjin taasifnu. Isaan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota Bachelor of Artiidhaan eebbifamanii ergasii immoo gara Ameerikaa deemuudhaan barnoota fayyaa garaagaraa erga hordofanii booda dhumarratti Doctor of Preventive Care irratti kan hojjetaa jiranii. Community keenya biyya alaa keessatti ammoo gahee guddaa kan taphatanii hawaasa keenya ijaaruu irratti dhaabbattoota hawaasa keenyaa ijaaruu irratti gahee guddaa kan taphatanii kan irratti illee hojjetaa jiranii. Dhaabbata beekamaa Osfaanaa jedhamu irratti ammoo boordiidha. Garuu har'a asitti kan argamnee fi kitaaba isaanii Roots of Reliance kan jedhamu kan barreessanii waa'ee kitaaba kana haasa'uudhaaf asitti argamne. Kitaabni kun The History of the Arsii Oromo Movement in Building Educational Resistance bara 1950 hanga bara 1980 kan lakkoofsa biyya alaatiitti irratti kan barreeffame. Waa'ee kitaaba kanarraa bal'inaan haasofna. Haa ta'u garuu seenaa isaaniillee hin kaasna. Isaan Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa jedhamu. Dr. Anaa dhufu baga nagaan gara istiidiyoo keenyaa dhufte. Baga nagaan nu darroofsan akkam? Nagaa jirra gara talaa. Gaarii. Akkam? Yeah, thank you. Daawwattoota keenya isaan wajjin as ture turtii isaan wajjin taasisu na boonsaa waa baay'ee isaan irraa baradha jedhee abdii qaba. Isinillee wajjin tura. Mee Dr. waan tokko isin gaafachuu barbaada. Jalqaba daawwattoota keenyaan keessummoonni keenya yeroo as dhufan yeroo hedduu uf barsiisanii maqaan kee jedhanii uf barsiisanii. Mee maqaan kee eenyu naannoo kam dhalattee guddattee achirraa haa kaanu? Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa jedhama. Nama naannoo South Central Rift Valley kana Kuyera Adventist lafa jedhamu. Urgee baay'ee populaarii hawaasa biyya keenyaa keessatti karaa barnoota introduusii godhuuni biyya barsiisuuni institutionii Seventh Day Adventist Church jedhamuun kan ijaarame 40moota keessa akka lakkoofsa Awurooppaatiin kana naannoo sanii dhufee achitti guddadhee biyya sanii galata guddaa qaba. Amma biyya Ameerikaa jiraatta? An Los Angeles jiraadha. Garuu biyya Portland, Oregon jedhamu Northwest United States jiraadheera. Maatiin kiyya baay'een abbaa haatii firri badhaan baay'een Portland jiranii. Akkasuma Minnesota illee jiranii. Los Angeles nama baay'ee miti. Garuu namni haguun maatiin firri illee jiranii.
ammaa tana teessoon kiyya Los Angeles. Los Angeles asumaan duratti yeroo siin uummataan wal barsiisu koomunitii keenya ka biyya alaa irratti waa'ee gahee guddaa akka taphataa turte Osfaanaa irratti illee dhaabbata garaagaraa irratti sappoortii godhuu irratti akka hojjetaa turte haasaa ta'e mee uummanni biyya alaa uummanni Oromoo biyya alaa jiru akkamitti irratti hojjetaa turtanii akkam ture haalli sun? Bara biyya kana deemee biyya alaa san Ameerikaa ga'e yoo si hime barri fagoo bara nu achi geenne Oromoon baay'ee miti. Generation kam bara kam? Bara early 1990s. Early 1990s. Oh, yeah, okay. About 91, I believe. Yeah. So bara fagoo isinuu kunoo yookiin yoo sanii dhalanni fataa yaa carraa ilma namaa kun waa ajaa'ibaati. Na jiruun namaan deema. Nu ammoo dhaloota hawaasa keenya ufillee argitee gara tokko geessinee ilaalcha imajineeshinii hawaasa tokko kennaallee baargama ceesifnee galaana badhaarra kunnee gaara dheeraa gubbaa kunnee fiizikaalii callaa uduun taane in imagination uummanni keenya kun jireenya saba biraa illee akka argu dhaloota godhe. Kanaaf Ameerikaa akkasitti hawaasni baay'een hin turre, Oromoon baay'ee miti, informationiin gahaan hin turre, biyya haarawaa biyyi sun ammoo nuuf akka nu fudhateet uummata biyya keenyaa kanaas biyya biraatis fudhateet akkuma mana keenyaa xiqqee biyya keenyaatitti mirga garii nu eegee akkasiin qubannee haga qubanne ammoo instituushinii garii akka Oromootitti akka saba tokkootitti uf dandeenye waan self reliant ta'e instituushinoota dhaabachuun nurra ture. Kanaaf akka hawaasa Oromoo Community Associations warri nuun dura turan akka Oromoo Study Associations warri akka Professor Amdeessaa Tussoofaa ijaaraniiranii nu ammoo ka hafe ka isaan irraa hafe karaa adda addaatiin wixinnee akka Oromoon ofii ta'ee dhaabatee ajandaa ofii afaan ofiitiin eenyummaa ofii calaqqisee uduu irkanne karaa independent ta'een akka jiraatu danda'u society sanii ammoo irkoo uduun taane fe'aa uduun taane ba'aa uduun taane akka argitee contributing citizens akka ta'an carraaqii guddatu ta'e. Kanaaf hin boonna. I think our community has done amazing job. Akka biyyaatitti biyyi Oromoo kaasii yaa'ee achi dhaqe sun haala gaariin biyyi sunillee laalaa qooda karaa akka bizineesii ijaaratanii barnootaan baratanii maatii tasgabbaa maatii argitee hawaasa keessa qubate kana bu'aa wayii kennuun waan transferii godhuu danda'u. Abbootiin keenya hayyummaa ofii qaban kana argitee karaa adda addaatiin instituushinii akka amantii, cheerchii, masgiida kanneen ijaaratanii soosaayitii ofii kanneen akka haala qabaatu. Warra godhe koominitii kana kanneen keessaa dhufee nama biyya Ameerikaa sanii haalli itti ijaaramneerru akkana biyyi tokko sabni tokko identitii ofiitii eenyummaa ofiitii ititee jiraachuu fi ijaaramuun barbaachisaa ka jedhu kan abbootii keenya dhaloota abbootii keenya hawwatii irraa baranne. Kana biyya itti akka keessummaatti dhufnellee biyya keenya godhannee akka itti jiraannu warra baratee biyya sanillee iskiilii keenya gurguratee haalaan jiraatu contribute society positively godhu akka taanu haala abbootii hawwatiin keenya ittiin guddisanii sanirraa baran. Hayyee Dr. Saatii isin biyya alaa baatanii uummata keenya biyya alaa sanillee akkasitti wanna godhaa turtan sanitti namni biyyaa bee tokko biyya deebi'ee yaadaa of duuba si deebisuu barbaadeeti. Naannoo Rift Valley kana yeroo hedduu suuraan jalqaba uummata keenyaa kan kaafamaa ture suuraa all photos ka jedhamu naannoo Rift Valley kana footoo fakkeenyaaf akka Aayyuu Guddattuu fa'a. I think naannoon sun naannoo ati itti dhalatte jaarraa 19ffaa keessa bara 1950 35 kan keessa suuraadhaan mishiinaroonni dhufanii kakkaasantu jira. Yeroo sanitti yoo argine jiraanne haalli jiruuf jireenya naannoo sanii baay'ee tiipikaaliidha. Wal hin makne ammayyaa kanaan footoo sanarratti yeroodhaan. Yeroo ati dhalattu san naannoo sanitti haalli jiruuf jireenya naannoo Rift Valley uummata Sikkoomandoo naannoo sanii akkam ture duuba deebisee nu yaadachiise. Ilaala Oromoo haalli isaa Oromoo kana bal'inama walitti qabamattu haalli saba keenya qunname identity isaa reezii godhu
kaalcharii isaa irreezii godhu eenyummaa isaa ammoo argitee daawwitii keessa galchuu Oromoon argitee nama akkanaa jedhee bahee ofii akka himan ofirra riilaayantii akka hin taane dhiibbaa adda addaatitu sirnii bara san ture keessa ture. Ammoo naannoon sun attamitti riiziliyantii ta'eeti aadaa garii aadaa akka hamoommotaa cidhaa feerumaa jaarsummaa very authentic indigenous wisdomii kana attami akka kaa'ee san rifeerii godhaatti na fakkaata. Waan naannoo san jiru yeroo ati dhalattu san dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'e hagamuun turre wanni sunniin hin badee sun naannoo san ammoo akkamitti akka piriizarvi godhaa turanii akkam chaalenjii akkamitti ture yeroo ati dhalattu san maal yaadatta? I think kuni insidentii miti accidentii miti akkanumaan waan ta'eetii miti. Ciincaa namootaatiin ta'e abbootii hawwootaatiin ta'e waan godhan san eenyummaa ofii san tissuuf karaa adda addaatiin amantii adda addaallee fudhatan. Amantii qara biyya keenya keessan turre fakkeenyaaf akka adda addaa without mentioning any of warra amantii gara western dhufee middle east illee dhufee adda addaa kanneen uduma fudhatanuu eenyummaa ofii aadaa ofii ka amantii san waliin walitti hin buune compromising goone. Kanaaf amma conflict resolution waa'ee jaarsummaa akka guddatti ilaala community'n keenya kun Rift Valley kunniin argite so gara biraa hin jiru jechoo kiyya oduun ta'an hagadhaallee gara wayyaa irra qabu urgeetti practice godhanii maaliifi world view'n Oromoon itti amanu ka durii rabbi nu maraa qixa uume. Keenna badaa ta'ee kanama biraa mishaa ta'uu maaf barbaachisa? Keennuma mishaa san adama mishaa keenna san qabanneen amantiillee ta'e waan biraallee yoo ka biraa fudhanne eenyummaa keenna gatuu hin qabu. Waanni Oromoo godheen uumuu isaa hin dogoggorree yaada jedhu qaba world view Oromoo. So community'n kun kanatti amana. Kanaaf aadaa ofiillee akkuma argitu biyya Ameerikaattillee ciinii keenna maaliin keenna haalli keenna waan aadaa keenna of keessaa qabu. Kun wanti ta'eef abbootii keenna wanti kun baay'ee barbaachisa. Okay, fakkeenyaaf an Seventh Day Adventist Christiana ta'ee abbaa haadha kiyya achi keessa dhaladhee waan theology church saniitti walitti hin buune aadaa amma akka hamoommotaa akka cidhaa wanti baduuf hin jiru. Irreezii ta'uu hin qabu. Eenyummaan kan kee aadaan kan kee eenyummaa kan kee eenyummaan kan kee irreezii ta'uu hin qabu waan jedhu kana establishii waan godhaniif karaa saniin culture'n kun preserve ta'uu danda'e. Waa baay'ee argaa ture wannan kana kaasee fi waan dura abboonni keenya nutti himaa turtan illee naannoo itti guddadhe naannoo arsiisanii guddadhe waan ta'eef erga mana barumsaa seenee booda TV irratti yookaan ammoo yoo argu biyya alaa irratti hamoommoota faayiroo godhan argaa ijoolleen sunniin ammoo namni waan akkasii godhu sun nama gara Rift Valley kana waan ta'eef waan kana si gaafadhe asumaan ammoo miidiyaa Oromiyaa 11 hundistoota keessaatillee nama tokko miidiyaa Oromiyaa 11 ammoo naannoo sanitti biyya alaa kanatti gahee guddaa taphataara aadaa keenya beeksisuu irratti asumaan galatoomsin jechuu barbaada. Deebi'ee ammoo gara Rift Valley kana yeroo dhufnu kitaaba kee kana keessatti illee kaati tuquuf yaalte waan kitaaba kanaallee ka ilaallatu harka caalu akkamitti abbootiin keenya waan barnoota kana gara hawaasummaa jijjiirama hawaasummaa irratti fidan kan jedhu barreessite. Namoota as keessa barreessite keessaa harki caalu namoota naannoo Rift Valley fi naannoo san ilaallatu. Yeroo sanitti ammoo yeroo isaan mana barnootaa eegalanitti anillee seenaa tokko qorannoo garaagaraa godhe irratti chaalenjii garaagaraa qunnamaa ture. Namoonni sunniin barnoota kana barachuuf chaalenjii akkamitti qunnamaa ture barnoota takkadhaan eegalan kana ka jedhaaruufi naannoo gara sikkoo mandoo kanaa uummanni barnootaan ol fagaatee jijjiirama guddaallee fidellee naannoo Rift Valley kana baay'inaan waan jiruufi carraan barnoota gasuu argachuufi eega argatanii ammoo akkam ture dhiibbaan garaagaraas jiraachuu hin jedhalle jedhee yaada. Mee waan sanii nu xabsiisi waan jenereeshinii warra barnoota eegalee. Waan kan akka itti ilaaluu qabnu Oromoon civilizationii ofii qaba. Okay? Oromoon haala qaba. Oromoon world view akka itti ijaarameeru qaba. Okay? Maatii, fira, ollaa, biyya, garooma, ollooma, biyyooma
namooma argitee humanity the ultimate kanarra ijaarameera Oromoon. So education in Oromoo role modeling abbaan ilma ofii waa ofii hujuu sanniin barsiisee yookaan lafa qotuu barsiisee kan loon tissuuti ka barsiisee yookaan dhadhooluu barsiisee is role modeling. Rewarding isaa bu'aan isaa automaatikii. Okay? Namni tokko lafa qotuu yoo barate bariisaa bahee ofii qotata. Dubartiin illee akkasuma haadha ofii jala deemanii role model godhu. Daa'imman guddisuu, eeguu, waan barbaachisu godhuu, mana ijaarachuu kanneen role modeling. Education systemii biraatitu dhufe. Modern education. Modern education kun ka amma nu keessa baane kana. Namni ganda yaa'ee urgee tokko wal ga'ee biildingii ta'ee bara sani muka jalatti illee baratanii masgiida baratu, hottee adda addaati baratu, wal ga'anii guyyaa muluu barataa oolanii yookiin half day barataa oolanii waggoota dheeraan booda bu'aan kuufama wannaan modern education. Kanaaf kabraa ammoo modern education dhufe sun afaan ittiin barsiifamu. Haala wanti inni barsiisu pedagogiin isaa ka hawaasa sanii irra ijaaramee miti waan haarawaa. Kanaaf diddaan boos keessaanillee internal resistance to modern education. Hawaasuma culturally hin jiraa miti. Hawaasummaan kun waan ambaatii kennaa miti. Ijoolleen nu harka diina taati. Waan diinummaa barsiifna malee waan argitee ambummaa kennaa barsiisaa hin jirru ka jedhuun internal resistance illee hin jira. Ilmi hin guddataa, loon tissaa, lafa qotaa, intala fuudhaa, abbaa gandaa ta'a, manguddoo araaraaf uumama law regulation eegu ta'a, hin jaaraa hin du'a civilization san. Kan ammoo ka haarawaa ilma ofii fuudhanii gara biraa erganii inni achi afaan biraatiin barataa oolee galu kun identity nama sanii bada jedhanii yaadu kanaaf baay'ee naa'e community. So this was the internal resistance to modern education. Kabira ammoo bara sanii hawaasni kun yoo barate, yoo of beeke, yoo mirga ofii beeke benefitii hawaasa kan irraa argannu luuzii goonaa. Hawaasni kun nuun bitamu jedheet sistemiin Emperor Haile Sillaasee sun ceephaa qaba. Modern education kana. Akkuma naannoo Oromoo. Oromoo, this all broader southern phenomena. Oromoo callaayyuu miti. Broader southern phenomena waan ta'eef central governmentiin waan ofii barbaade fuudhee akka riwaardiititti argite qica namoota ofii barbaade selektii godheet babarsiifatee namoota sanniin sekreetarii yookiin dipitii uumama godheet ofii hajaa ofii ittiin baa ture. So kanaaf diddaan barnoota Oromoo keessa illee ture. Sistemiin illee akka Oromoon badhatti baratu hin barbaadu ture. Kanaaf challenging guddaan. So ammoo feezii adda addaatitu jira. Accept modern education kan accept duntaan resistance ture. Resistance irraa ammoo some acceptance ture. Namoonni gariin mee ilma kiyya kitaaba keessatti argita waan abbaan Professor Hamdeessaan jedhe mee ilma kiyya qara diina taateeti nu jalaa badda jenneeti si dhoogine mee lafallee nurraa fudhataaranii jiruun nu hammaataatti mee yoo dhattee waa baratte nu gargaarta ta'a dhaqi jedhee ergaan. That is cautious acceptance of modern education. Because of the imposed argite waa isaa irra dhiibbaa isaa irra gahu marginalization isaa irra ga'aaru san argite miti haqa isaanii ka dhiibamaa rukan is about human right, it's about justice. Akka justice isitti kan wanti kun haqaa miti. Haqni kun haqa dhabuun kun fudhatamuu hin qabu. Jala teennee cadhimneetuma complainii godhuu hin qabnu. Kanaaf mala soqachuu qaba. Oromoon biyya marattu mala soqata. Oromoo callaa miti society'n haalli akkasii qunnamee martu mala soqata. Mala community'n kun soqate is a formal education okay modern education ka jedhamu kana akka wanti etitti akka meeshaa
argitee waraanaatitti filatan garii meeshaa waraanaa fudhatee miti isaan educationii fudhatanii educationiin kun transformationii fide arganii ijaan arganii kanaaf dhiibbaan hin turre chaalenjiin hin turre rakkoon hin turre miti hennaa fudhate. Waggoota fudhate. Achumattuu amma waan haasaan kiiraallee hubadhe kanaan durallee namarraallee dhadhagaa ture. Namoonni naannoo sanii yookaan ammoo jiraattonni mootummaan dhiibbaa garaagaraa waan irra geessuuf dhiibbaa mootummaa kanaa isumarraayyuu fagaachumaaf ijoollee ofiillee hin barsiifne jechuu danda'an. Dhiibbaa garaagaraa inni irra geessaa ture saniif. Ijoolleen ammoo namoonni akka Amdeessaa fa'aa eega barumsa eegalanii booda warri hubatee barumsaan malee jijjiiramni hin jiru ifa walaloo garaagaraallee kitaabaan keessa arginaaf walaloo waan kana ittiin namoota ittiin kakaasanii abbaa kan kee wajjin illee haasaa kanaan dura taasifnetti isaan naannoo sanitti barnoota irratti waa'ee waan cimanii hojjetaa turanii fi seenaa namoonni kaasanii I think dubartiidha. Dharroo dubartii jedhamtu maal jedhanii abbaan isii akka barnoota hin baranne dhooguu barbaada. Jarra immoo faayit gooti haa barattu. Seenaa sammee waan seenaa sanii fi seenaa haati keellee dubartii Arsii barumsa jalqaba baratte keessaa garee isaan keessa jirti. Mee seenaa isaaniitii fi seenaa akkana jiru kanallee nu qabsiise. Stooriin dharroo fenomenaa guddaa. Maalii fi muuvimentii kana akka uummanni fudhatu waan haarawaa kana akka uummanni fudhatu. Ka afaan uummanni understandii godhuun amma waan communitiin sun understandii godhuun warri giftidii ta'an oraatorii ta'an warri poeterii kataban walaloo kataban namoota akka Duubee Jiboo manguddoo yoo san ka'ima jarri amma manguddoo ansiin jaaru kunni bara san qeerroo. Laalcha kana amma dharroo istoorii dharroo kana akkamiin ilaalanii dubartii abbatu meerejii arreenjii godha. Gaafa fuudhaa heeruma arreenjii godhee gosa fuudhuu kenne dubartiin sun abbaa saniiti miti ta gosa fuudhuuti miti. So dharroon tuni ayyaana qabanii uduma jedhanii baddeet iskuula geelti lafa otara jedhanitti. Iskuulli kun community school. Okay? Collaborationii manguddoo naannoo saniitiif. Collaboration warra kaimaatiif collaboration warra missionaryiti ijaarameera. So yoo achi dhaqxu ayyaanni hin ga'ee abbaan dharroon qe'ee hin dhabee farda yaabbatee hama dhagaye achi jirtii ta'a jedhe. Sanuun onnaa qaban. Ayyaanni qabameera. Ayyaanni qabameera. Hama kana dhagayeet farda yaabbateet warra fuudhuu isii kenneeruuf illee birmachiiseet tumsa yaafateet lafa iskuulaa san dhaqa. Hunnaan fudhachuuf retrievii godhuuf walaloon sun sahima. So walaloon kun akka historical fact yoo sanii argisiisa resistance to education hubannoota dhabuu saba keenyaallee yoo san waa'ee modern education valuun argitee society'n fuudhaa heerumaa qabu education value education hin qabu hubatamee hin jiru yoo san ganaa waa hara waan ta'eef attamitti dhaqanii barsiisaan dhoggee barsiisaa san dullantumanii harka cabsanii jaarsonni moo wonna jaarsota miti isaanuu be like this as abbaan dharroo jechuudha community. Oh yeah, okay. Community gosaan deemanii miti gosa intala gurguree fi gosa intala fuudhe santu intala iskuulaati. Garuu warri barsiisaa fi communityin dammaqe kanaan iskuulaa jiru san fight backii godhee intala san illee fudhannee barumsa ofii xumurteetti. Barumsa ofii baratte akka istoorii sanniin himaa. Istooriin kun dharroon callaa haa himamu malee nu haawwotii ijoollee daraboo teenna deette beenna. Akkasi hafteet baratteet abbaa barbaadde booda ka heerumte. Okay, amma seenaa tokko akka tanaa kaastuu barbaada. Of duuba amma booda of duuban deebinu seenaa haadha teetii dubartoota Arsii yookaan naannoo sanii keessaa warroonni baratan dubartii 12 10 ka jedhamanii challenge guddaadhaan baratanii seenaan isaanii seenaa guddaadha. Akkanatti kaasuun nurraan eegamu garuu akka meeshiin atinaa gootu barbaadu. Yeroo san kutaa 4 yeroo geenne keessaa na baasanii sigaa bakka akkana caala barachuun sirraan eegamu dubartii Oromootiin afaan jaraatiin jechaadha. Dubartii Oromootiin barumsa kutaa 4 kana caalan jedhanii keessaa akka baasan na himan. Dhiibbaa yeroo san jiruu fi barnoon isaan challenge godhan gabaabsiitu maannaa kaasii garattaa nuti. Yaa argitee mishineriin
ajandaa fi qaban. Biyya keenyaallee hojii jabaa hojjan. Biyya barsiisuun formal education warra duraan baratan kanneen isaantu barsiisa. Amma gaafa warri dhiiraa callaan kophaan lafa kuyyaraa Adventis jedhu sani barate warri kaa'imaa kunniin wal ga'ee mari'ate. Fuudhaa heeruma jira miti. Paaternii fuudhaa heerumaatitu jira. Yoo dubartii teenna fuunee asitti hin galchine lamuu eenyuun fuunaa ka jedhu mari'achuu jala qaban. Okay? So kan amma yoo mari'atanii dubartii abbootiin gadi dhiisu miti. Garuu dhaqanii ofii kadhatanii fuudhuuf yoo kennaniif dubartii sanii gara barbaada isaan geessuu hin danda'an. Kanaaf dhaqanii warra dubartii irraa intala kadhatanii dubartii sanniin fuudhanii iskuula galchan. Girls and women education naannoo sanitti akkasi jala qaba. Out of necessity argite. Hegereen keenna maal ta'a? Nu baranne kun barataa jirra kifilee 4-5-6 geenne dubartiin teenna barataa hin jirtu baadiyyaa jirti. Eenyuun fuuna ka jedhu. Wanti fuudhaa heerumaa community Arsii Oromoo kana keessa baay'ee strong. So akkuma dhalattee guddattee wama san siqqaaqa maatiin. Woorii abbootiiti. Woorii maatiiti. Galii baradhu tamaarii maal sii godha galii intala fuudhi barnoonni maal sii godha hin hortaa abbaa qe'ee taata. Nama guddaa taata kana dhiisi intala fuudhi jedhanii kaa'imman pireesharii godhuu ture. So kaa'imman illee pireesharii kana jalaa ba'uu fi marriage covenant ka jedhu strategy women's right and women's education waan jedhu taa'anii mari'ataniit dizaayinii godhanii iskiimii isaan kireetii godhan kana dubartiillee akka baramu family unity akka waliin baratu educated group of people akka dhalatu warri barate. Abbaan baratee haati barattee ilmaa isaanillee fiichariin barattee ka jedhu akkasi jala qabaniit dubartii hagoon doormiteerii urgee faranjii isaanii kennite ofii gadhiisanii fi yoo barbaadda ofii gadhiisaa fi urgee hin qabnu jedhanii. Kanaa irraan ka ka'e dhufan haawwatiin teenna fa'a haati tiyya fa'a. Okay? Kuyyara achi galanii doormiteerii baratan. Achi haga isaan baratanii litireesii beekaniin booda warri mishineeri illee ajandaa qabaa wangeela ofii biyya kanaa geessu barbaada. Hojii ofii babal'ifachuu barbaadanii waan gaarii waan garuu akka isaa itti ilaalan amma faamiliin kun waliif fuudhan. Hin beekan istoorii kanneen illee hin beekan. Wal daddafaa waliif fuudha baadiyyaa deema. Minister teacherii ta'a. Barsiisaa fi evangelistii ta'a. Jarri kunniin. So benefitii kan irraa waa arganii warri mishineeri illee wanti isaan allaayansii Oromoota Arsii walii uumanii nama kennallee barsiisaniif isaan illee mishiinii ofii community kanaan ga'uu barbaadan. Biyya kanaan ga'uu barbaadanii biyya kanaan akka baanii hin geessine missionary operation policy jedheet mootummaan seera baaseera mishineeriin kaampaasii sanii baaniit ganda keessa deemanii verjiinii ofii barsiisuu hin danda'an maaliif yoo san kiristiyaanitii ka doomineetii godhu ortodoks church waan ta'eef eeyyaman qaban dokumentii san si mul'isuu hin danda'a. Nagaarii gaazexaa irratti waan dikrii hin baay'eeruuti 1945 kun waan seera biyyaati yoo san. Kanaafi karaan warri mishineerii sun wangeela ofii baadiyyaa lallabuu danda'an kaa'imman kana rekruutii godhanii kaa'imman kanneen yoo diplooyii godhan jalla. So kanaaf akka daddafanii wal fuudhanii yoo dubbisuu fi reading writing literacy baratan akka deeman kifilii hagoorra. Kaawwan baay'ee barsiisu akka kifilii 12 dheeraa barsiisu. So naan duraasan urgent neediin churchii sanii wangeela barsiisu. Urgent neediin community ammoo literacy callaa duntaan education jechuun namni mirga ofii barachuu dhiibbaa jiru kana diduu resistance ka jedhu kanaaf fakkeenyaaf haadha kitiyyaa sihima rikuruutii taatee haga kifilii 4 akkana baratteen booda amma isin wal fuutanii deemuu qabdanii
ka jedhu dhufe. Kana dipilooyi ta'uu qabdan ka jedhu dhufee haati tiyyaa kontentii waan protestii goote waan kana. Kun waan barataan jiru kunoo noorzii dhufe kun waan adda addaa community adda addaatii dhufe barataan jiran numaaf yaaftanii ka jedhu protestii goote. Jennaan principaaliin iskuulaa yoosaan Mr. Barkley jedhama. Amma afaan inni jedheen exactly hin jedhu garuu for the RC girl, 4th grade is like college, you know. Dubartii RCtiif kifili afurii akka waan kolleejiiti si gaadeemi. So haati tiyya haga biyya Ameerikaa dhuftee namichuma san naasoqii naan jette. Maaliifi akka kolleejii hin baheeru itti himaa. Annaan galle maal jechuu si akka ta'e. Maal jechuu keetii jedhee gaafadheen. Bara sanbee akkana naan jedhe. Dubartii RCtiif kifilii afurii kolleejii naan jedhe. Kanaafi akka haga kolleejii deemeeru itti himuu barbaada naan jette. Namicha san Barkleyin soqee State of Georgia ka jedhan keessa jiraata ture. Ji'a haga an soqee arguu ga'ee ji'a 6 dura du'ee naan jedhan. Oh my God. Ima jira ture yeroo sana? Ima jira. Oh my God. Ji'a 6 dura du'ee naan jedhani. So stooriin keenna hawwatii abbootii keenna it's not easy challenge guddaa keessa ba'anii jiranii. Ummata dhuka qabu, ummata jabeenna qabu, ummata karejii qabu. Ummata argitee waa'ee fi hin ta'u obstaakilii tokko bira ga'anii dhaabatanii miti ummata mala soqatanii biyya ofillee barsiisanii biyyallee barsiisan jechuudha. Dhugaadha argaa jirra bu'aa isaaniititu haadha ijoollee keenyallee yookaan ijoollee umrii keenyan jiranillee akka baratanii fi haala kanarra akka jiru nu godhanii galateeffamuu qabanii. Amma gara kitaaba kan keetii dhufnaa. Jalqaba irratti kitaaba kana barreessuudhaa fi maaltu inspire godhee haala kanaan barreessitee asirratti suuraa hedduu argaa. Waan kitaaba kanaa maaltu inspire godhee akka itti barreessitu godhee waan kitaaba kanaa nutti himi. Wanti inspire na godhe I think diqqeenna kiyya irratti household education keessa guddadhe. Abbaanii fi haati kiyya barsiisota. Abbaan kiyya majority professional life isaa school principal ture. Gara jireenya waggoota hedduu compound iskuulaa san keessa guddanne. So hin arga ture yoo manguddoonni dhufaa ijoollee ofii rejisterii godhuuf yoo school fee rakkoo ta'u yoo argitee educationii kanaani barnoota irra hidhatee rakkoota adda addaa diqqeennaatti hubadha ture arga ture. Wanti sunniin akka memooriitti taa'eera pilaasennaa isaan Arsee Basic School Movement jedhameet education movement kana campaign deemanii abbaa fi tiyyallee akkuma community isaanii activistii turan warra abbaan kiyya gara waggaa 4 barsiiseera free without no salary. Without salary baadiyyaa deemee iskuula keessatti. Haati tiyyallee waliin deemtee lafa lafa adda addaatitti warri manguddoonni biyyaa lafa ofii kennanii achitti iskuula ijaaranii iskuula ijaarame irratti warra kaa'imaa kana mishineerota bira dhaqanii barsiisaa qabatanii galanii barsiisonni kunniin akkasitti biyya barsiisanii kanaaf istooriin guddaan isaan deddeebaniiti hinnaanu diqqeennaa haasaan yoo walgaan haasaan gaafa cidhaa gaafa hajaa'am namni waliin ga'u wama kana haasa'u. So wanti kun memorii kiyya keessa baay'ee jira ture. Haga Loma Linda University baradhe. Loma Linda University kun institutionii guddaa Seventh Adventist mishinii amma kuyyara jiru saniiti. So documentii searchii godhame maali? Mishinoriin dur biyya keenya dhufan kun waan saba keenyaa kana maa jedhaniiru laataa ka jedhu searchii godhe. Searchii yoo godhu waan baay'ee arge. Jarri wama maraa katabaniiran. Wanti yoo karaa deemanillee karaa akkana deemnee uummata Oromoo Arsii akkana argine yoo sa Oromoon jedhanii Arsii akkana argine wama jedhu.
waan mootummaan bara sanii instructionii isaa itti kenne yoo gara biyya sanii deemtanii biyya shiftaatii laalladhaa isin ajjeesu waama jedhanii misinformeeshinii ajaa'ibaa kana itti malee kanniin fakkatabaniiranii nama kenna kan argitee akka waan horma rabbiin hin beekne tokko amantii hin qabne tokkotti primitive heathens jedhu Satan worshippers witch doctors jedhu wanti kunniin garaa nan akkas ibsataa turan ani beeka story kana maatii kenna hin beeka karaa addaanillee ta'u waaqatti amanuu manni kenna kuni misunderstanding ku eessaa dhufe jedhee more research godhee research kana irraa akka ka'ee waa'ee basic school kanallee haasa'u basic school makanaayyuu silaa bu'uura barnootaa kanaa maaltu ijaare eessaa ka'ee hundee isaa maali ka jedhu kwestiniin nabbule jechuudha. Ka'immantu akkana godhaa hin gargaarraa ka'imman kanaa waaqa kadhachuu qabnaa horii haganaa fandii nuu erguu qabdanii jedhaniiti fandiingi fagaafatan maqaa muuvimentii kanaatiin. So kanarraa ka'ee qorachuu interestiin nabbule hawaasni kenna kunillee baay'ee enlightened waan argitee mishiinii educationii kanaaf jecha urgee adda addaatii ganda adda addaatii qe'ee adda addaatii walii yaa'anii dhufanii gurmuu walii ta'anii walii abboomanii walii obboleessa ta'anii walii saa'ibban ta'anii environment akkasiisan keessa guddanne so wanti kun maali ka jedhu amma ganda keenya san dhuftee argite miti akka jiru like nama amma akaakayyoota seenne ilaalte martuu ganda adda addaatii dhufaniiran abbootiin teenna tunni yaatee gaafa qe'ee ofii dhuftu maaltu isaan laboobsee waa maaltu isaa oofee urgee tokko isaan qubsiise is a machine education isanii fi machine amantii yoo sanii institutionii so introduce godhe gara guddaa barnoota warri gariin amantii biraallee qabaataniit achi jiru naannoo sanii akka waan sabarbii wayiitu iskuullisu achi ta'eet ganda satellite villages naannoo sanniin jiru kun maaf ka'e attamii ijaarame jedheeti gaafii nabbula ture waan kanneen discovery godhuuf ufii hubachuuf innaa gara irra jiru ammoo kun story family kiyyaati ka abbootii kiyyaati ka hawwata kiyyaati warra na barsiisanii ka barsiisota kiyyaati ka biyya kiyyaati Oromoon yookiin sabni tokko mala soqachoon unique phenomena miti urgee biraallee haala adda addaatiin community'n adda addaa mala hinnaa adda addaati bara adda addaati dhaloota adda addaa keessaati challenge dhaloota san isaa qunname keessaa ba'uuf jedheeti mala soqata malli soqame tokko kana education movement kun maali social movement sochii sabaati sochii saba naannoo saniiti nama tokko mit ka godheeru namoota lamaa sadii miti ilaalchaanillee ilaaltu guddoota biyyaatitu keessa jira warra mishineeriititu keessa jira warra bartootatti gara guddaa warra yoo san students warra amma akka qeerroo jennu san warra qeerroo duriiti jecha qeerroo duriiti kana selfless waan selfless argite waa ofii ufumaa cadhisanii yoo san baratanii deemanii uummanni kun biyya alaallee deemee warra karaa mishineerii kanaan urgee dheeraa deemu ture san ammoo filanne biyya ofii barsiisuu filatanii kuni fenomena dhagaa guddadhillee waan tureef education system san keessatti illee embedded waan tureef waan kanneen qoradhee karaa waan kana mootummaa godhemu mishineeriitu godhemu eenyutu godhe ka jedhu irra ga'uu fi qoradhee waa irra ga'e ammoo si himuu hin danda'a. Kanatu akka kitaaba kana barreessitu si godhecha. Hayyee na himtaa asumaan ammoo roots of resilience jettee maqaa moggaastee fi maqaa kana moggaasuun kunillee kanaan wal hidhata jechaadha. Maqaa kana dhugamaan abbaan kiyya nama hayyu nama baay'ee wacee haasa'uu miti nama tasgabbaa nama obsa qabu waa xiinxallaa hennaa maraa yoo an haasa'uuni waan dhaloota kanaa kennaa kana sila isin ijoolleen beektuu naan jedhu
ennaa maraa. Dhaloonni keenya kun dhaloota dhuka qabu. Dhaloota hiddi isaa gadi fagoo. Isin uf dhaabee isin dhaabee. Kana hubattu. Dhaloota ilaala akka gaaraa majestic. Very courageous. Dhaloota argitee challenge jalatti hin cabne. Dhaloota argitee mala soqatee mala sanillee walii qoodee walii birmatee itoo Oromoo ethos, the Arsee Oromoo ethos waan jedhamu. Waa'ee waloomaa, waa'ee biliyoomaa, waa'ee garoomaa. Collective action walii waa dalaguu. Tokkochi callaan ittiin itti ol kaabamee mootii wanti jedhamu Oromoo keessa hin jiru. Mootii hin jiru. Maaliifi abbaa gadaatitu jira. Collective leadership illee collective. Conceptiin mootii jedhan kun is foreign to the Oromo world view. Karaa amantiitiin, karaa adda addaatiin, karaa communitiin biraa hawaasa keenya keessa galuun waan dhufeeru malee waa akkasiisan rizentii godhuu akkamiin uummanni kuni walii galatti challenge sanii collectively resolve godhuu waan ka'ee ijaarate jechuudha. I don't know if I got your question. Yeah, sirriidha. Mee duratti waan baradhe kan sitti himuu barbaadanaa jettee turte mee waan sanatti mee? Waan riisarchii guutee argatte kana? Riisarchii kana irratti argitee wanti an baradhe tokkoffaa hawaasni sun teemii matsaafa kanaa kitaaba kanaa ABSM jedha. A wanti dhaabatuuf agent and agency. Change tokko wanti wayii yoo rakkoo ta'e waan san jijjiiruun barbaachisaa yoo ta'e jijjiiraa san fiduuf gara biraa ilaaluu hin qabnu. Anummaanuu nu'ummaanuu ejentii cheenjii taaneet ejensii jijjiirama san fidu ijaarannee ofii ijaa hojuu dandeenya ka jedhu. Biinsa ammoo belonging dhimma kiyya walooma biyyooma. Fundamental Oromo principles. Oromo callaa miti is a human principle. Argitee waan rakkoo nama tokko callaa yookaan olaantummaa nama tokko callaa faarsuu duun taane waan biyyooma collective human benefit waan fidaa waan namoomaaf waan kunillee yoo nama uumu argitee nama tokko ufumaa cadhisee uftuulee uf gabbaree ufonna jedhee akka jiraatuuf miti. Bu'aa wayii ardii kanaa buusee haaluuf ijaarame miti. Jarri akkasii yaadan jechuudha. Belonging kun kiyya, dhimma kiyya, ajaa kiyya, dhimmi obboleessa kiyya, dhimmi obboleetti kiyya, dhimma kiyya jedhaniit amantii akkasii san qabu. Kanaaf walii abbooman, wal mo'atan. Kun ammoo essiin sun wanti dhaabatuuf self-reliance. Self-reliance jechuun waan qabnu. Yaada keenya amansiifnee saba keenya amansiifnee qabeenya saba keenyaatiin lafa iskuula ijaaruu barsiisaa barataa ka iskuula sponsorii godhu community kana ta'e fakkeenyaaf barsiisaan dhufee baadiyyaatti haati wayii establishii godhee iskuula godhu ilma isaaniiti. Ka nyaata hujee fi akka barsiisaan sun hin beelamne godhee proogiraamii sustainability godhe hawwata ganda sanniiti. Argitee ka ganda organizii godhee yaasee ijoollee akka biyyi barsiifatu agiteetii godhee ka'ee visionary progressive warra ta'an warra akka obbootuu faa hojii ifa jedhanii manguddoota hedduutu jira. Argitee akka duubee gammadii ifa jedhanii akka badhaasoo falma hedduutu jira. Haaji Kadiir Bombaasoo faa jedhanii namoota hedduutu jira. Community maraa keessaa urgee iskuulli kunni itti dhaabateeru nama dammaqiinsa qabaatu ka community sa influence godheet lafa ofiillee kenneet organizii godheetu jira. Sun self reliance jechuudha. Ufirra ijaaramu ufumaa solutionii fidu. Kun memory maali? Seenaa sabaa identity ofii eenyummaa ofii hubannootaan argitee hubannootaan seenaa saba rabbi uume kan ummata kabajjaa akka ta'e ummata gaachina akka qabu ummana namni biraa dhufee hafooki hunni biraa dhufee isaan akka facaaseet akka servitude akka argitee tajaajila isaanii callaa godhatu akka goone
mirgummaa seenaa ofiillee barsiisanii nama identity ofiiti eenyummaa ofiiti akka gadhaabatu ka godhanii muuvimentiin kun an indigenous yoo kasirri dubbifte kaan hin beeku an African Agency jedhee katabeera. African Agency jechuun indigenous population namootuma achiitiin isaaniin waliif biyyaaf waan dalaganii. Kanaaf muuvimentii isaanii irraa warri mishineeri illee bu'aa argate. Uduu kaa'imman sun hin jiraanne uduu manguddoon progressiivii akkasii sun farda daamaa ofii yaabbatanii kaampaasiin faranjiin jirtu sun dhufanii barsiisaa nuu kennaa jedhanii barsiisaa san akka sustainable programming baadiyyaa inni raanii godhu sustainii godhuu hin danda'anneeti wanti isaan godhanii jiru. Kanaaf it's visionary imagination haaraa uuman walli dhiyaadha qabnu kan visionii bara saniititu jechuudha. Kanaaf wisdomii san beekuun waan lufe san beekuun ka adda jirru sanaa fi ka ufafoo hegeree ijaarannullee nu gargaara. Oromoon dureessa. Durillee dureessa. Lafa badhaarra ta'a. Qabeenya hedduu qaba. Loon qaba. Akka itti durummaa kana difaayinii goonu generation adda addaa haa ta'u malee these are very proud, rich, independent, resilient populations. Kanaaf humni biraa dhufee lafa isaanii tiraaktooriin jalaa qotee lafa irraa ka'aa jechuun fudhataman qabu. Kanaaf taayitilii kana eessaa fidde kanaan jettu kitaaba kana gaafa katabu baay'ee haasaa manguddoota waliin deemee karaa adda addaatiin asillee dhufee baadiyyaa keessa deemee urgee iskuula jiran san vizitii godhee manguddoo asii hafan interview godhee ilmaanii firaan naannoo sanillee interview godhee baay'ee isaanii Ameerikaa jiranii individualillee interview godhee akka groupiitti illee maaliif informationiin gariin kakuun himuuf kakuun inconsistentii waan ta'eef haa walii galaniiti ka irra fakkaatu na himaniif waliin ga'ee konfiraansii adda addaa illee godhee saayibban yookaan my peers galata guddaa qabaa fi waan baay'ee na gargaaranii konfiraansii adda addaa gooneet hawaasni keenya akka walitti qabamee waan kana kabajaa itti godhee san callaa odoo hin taane memorii san recovery godhuu danda'u waan argite katabamee hin jirre waan urgee tokko hin jirre waan mataa namaa adda adda keessa jiru sanuu amma because of age haphateet urgee gariititti ammoo daayiluutii ta'eet urgee jirutti waan kana reconstruct godhuun deebisanii ijaaruun seenaa kana deebisanii ijaaruun hennaa guddaa fudhate waan laayyoon turre haa ta'u tooppikii kana gara guddaa abbaa kiyyan na gargaare abbaa kiyya akkuma duraan si hime waa'ee dhaloota ofii kana describe godha. Dhaloota dhuka qabu, dhaloota akka gaaraa, dhaloota gajjedheetii subordinate hin taane, subordinate status jibbu, kabraa dominantii ta'ee kun subordinate ta'u, waaqatu qixa nu uume dhaloota jedhu kanaaf dhaloota dhuka qabu, dhaloota hiddi isaa gallixaa kana isin uumneerra ka waan jedhu yaada naa kennaniif roots of resilience story is in personal story isaanii tokko isaaniitiin kana himatan waan argitee namni ugguu hin dandeenye mootummaa Emperor Haile Sillaasee ugganii dhaqanii chaalenjii godhanii oofisa isaa dhaqanii kana nuu godhuu qabda iskuula banachuu barbaanna jedhanii chaalenjiin godhan bara san waan guddaa ture defiance guddaa resistance guddaa inni nu mataa isaa kanaaf roots of resilience wanti jedhee kitaaba kana taayitil itti baaseef saniif. Kitaaba kan kee kana keessatti waa hedduu argee san keessaa immoo the Arsee Basic School ka jedhamu jira. Akka waldaati akka dhagayetti illee bara 1950 naannoo isaan eegalee dhaabbanni kun akkuma Oromootitti waldaan akkanaa kun waldaa jalqabaati. Mee waan Arsee Basic School ka jedhu kana maaliif namoonni as keessa suuraa kana argamu kana keessallee jira namoonni ati interview irraa godhaa turte namoota akkasiiti waa'ee Arsee Basic Schoolii kana gabaabsinatti waan kitaaba kanaa wal qabsiisiti. Okay, akkuma duras hin jedhe theory waan kana explainii godhu theory of relative deprivation waan jedhamaatu jira and then theory of resource mobilization. Theory of relative deprivation in tokko hawaasni tokko
Movement kunni akkamitti evolve ta'a ka jedhu explain godhuuf hawaasni tokko haalli inni keessa jiru sun hanqina wayii yoo qabaate hanqinni suni qajeelaa miti hanqinni hin jiraa yoo amane hanqinni kun jiraachuu hin qabu qajeelaa miti jedhee yoo amane jijjiiramuu qabaa jedhee yoo amane kun ammoo dubbii haqaati injustice haqaa miti. Dominant subordinate relationship kuni haqaa miti. Yoo sani ka jiru hin beektaa imperial system central jira prefer jira kanaafi wanti centerii dhufu martu dominanti ture naannoo sanitti illee akkasuma display godhan nama lafa isaarraa fuudhuu modern institution akka barnootaa kana akka biyya keessa badhatee namni qooda fudhatee carraa arganne haala adda addaatitu ture kunni injustice karaa sanii hiikamuu yoo danda'e. Injustice kana fudhachuu hin qabnu diduu qabna protestii godhuu qabna resistii godhuu qabna ka jedhu kana irra waloo amanuu walii fudhachuu. Achiin booda ammoo jijjiiramuu qaba jennee yoo amanne ka jijjiirullee nutu jijjiiraa belonging ka jisin jedhu sanite kun dhimma kenna ajaa kenna nutu jijjiirata tenneeti mootummaa macallaa yookiin ammoo warruma dominantii ta'ee nu dhiibaa kana callaa protestii godhaa yookiin isaan dhaqaa appiilii callaa galchaa jiraachuun hin danda'amu ofii jijjiiruu qabna. Karaa itti jijjiirullee resource mobilization biyya kenna lafa kenna amba kenna organize goone visionii nu mudhate kana deemneet advocatii goone iskiimii yookaan afaan haala community itti hubatuun gadi baafnee karaa walalootiin karaa diraamaatiin barumsi akka barbaachisummaa qabu wonna goone yoo abbummaa itti fudhannee goone jijjiirama fiduu dandeenya ka jedhu theory'n isaa fundamental concept'n isaa kana fakkaata jechuudha. Jarri kana dalage. Kana dalaguu fi biyyi mootummaa qabaa mootummaan kana hoogganaa qabaa mitire. Mootummaa kana achitti waa hujuu hin danda'an. Dhaqanii mootummaa adversary isaanii ta'e kana mala creative godhanii itti dhaqanii institutionii ofii ijaarachuu akka qaban walii galan. So manguddoo abbaa magaal jedhamanii Oromoo naannoo kanaati. Asii yoo san namni afaan faranjii illee beeku faranjootaaf Oromoota naannoo Rift Valley jidduutti afaan illee hiikaa gargaaru manguddoo kana. Takla Hayimaanoot Kallacha jedhanii uummanni Arsii ammoo waan baay'ee isaan jaalatuuf abbaa magaal itti baase gaangee isaan yaabbatanii deeman san bifa isaatiin. Abbaa magaal jedhuuni jaarsi kun baay'ee gargaare hawaasa keenya barachuu qabdanii miidhaa biyyanatti senterii kanatti naannoo tuulamaa kana ta'uu waan sirriitti hubatanii beekaniif wanti gadi lufa aarsuun illee hamaa akka ta'e waan hubataniif uummata keenya hana ofi dhiyeessanii ka'imoota leadership nurturing godhanii achi keessa barsiisanii yoo san ka'ima ka turan akka Obbo Bayyanaa Badhaasoo faa akka Paaster Gabra Mikaa'el Falamaa faa Paaster Ashannaafi faa recruitii godhanii onnachiisanii uggisiisanii malallee kennaniifi akkasitti akka dhaqanii chaalenjii godhan dhufanii gara achi dhufanii as bulanii Haji Abdoo Barandaa nama jedhan nama biyya Arsii kanatti yoo sanii understanding watu ture. Ati nama Arsii yoo taate nama Arsii tokko yoo dhufee balbala kan kee dhadhaa'e bulchuu qabda seeruma. Eessaa dhuftee ati eenyu questioning hin jiru. So Haji Abdoo jedhaniiti gara Piyaasa Chilufeeti Giyoorgisii kanatti mana qabu. Oromoonni isti complain appeal if gara senterii dhufan naannoo Baalee naannoo Arsii Duubaa kana Rift Valley gara Jimmaa kana gara Iluu Baaboraa kanneen dhufan barandaa isaanii sanii waliin gaan jechuudha. Kaa'imman kunniin barandaa sanitti akka discussion platform wayiitti godhatanii
haala biyyi keessa jirtu ka ofii callaa oduu hin taane dhiibbaa yoo san jiru adaa urgee maraa akka jiru hubachuu danda'ani barandaa Haji Abdoo sanitti. So achi appiilii godhanii nama Efreem Boruu jedhanii nama dhalootaan nama Wallaggaati. Aangoo qaba ture. Abbaa magaalii sanii wal beeku. Inni xalayaa katabee ka'imman kanneen itti ergee inni karaa qaqqajeelchee fi afaan jarri aangoo qabu bara sanii itti hiisatanii xalayaa katabanii akkasitti deddeebanii waan waggaa 5 keessa ta'e akkasitti warra mootummaa keessa jirullee fira horatan. Sisteemii isaan dhiibuuf bahe kana keessa seenanii fira horatan. Mufatanii irraa qarii hin ta'in malaan fira horatanii namoonni achi keessa jiran gariin gargaaranii laayisensii Arsee Basic School program ka jedhu muuvmentii kana anatu jedhee boodarraa haga riisarchii godhee wanti kun sochii sabaa akka ta'uu isaa haga irra ga'een booda jijjiireetuma xiqqoosii Arsee Basic School movement waan jedhamu prograamiin duraa Arsee Basic School program jedhama. Bara sanii akkasiin jala qabee laayisensi ta'eera. Laayisensi 1959 akka faranjiitiin jechuun 1951 ወይ 50 jecha. Amma kana yoo jennu waldaan kun laayisensi ta'ee akka waldaati. Waldaa Maccaaftuu Lamaa immoo achi booda fagoo isa dura. Imagination keessaan jiran Maccaaftuu Lamaa faayoosan. Yeroo sanitti qaata kun this is imagine 1959 akka Euroopaatti 1951 akka biyya kanaatti jarri uduu laayisensi iyyuu arganne gara waggaa 5-6 karaa kana deemaniiran. Namoota kanneen hanga kitaabaan kee irraa argite kana akka dhageeffattoonni kennallee akka kitaaba kee dubbisaniif hubatanii mee namoota waan kana challenge godhanii waldaa Arsee Basic School Program jedhu kan hundeessan maqaa isaanii yaadatta keessa. Amma maqaa yoo dhahe nama hedduu hambisa. Challenge maalii fi communitiin nama hedduu waan ta'eef. Kuni is a collective action. Garuu haa ta'u ammoo movementii martuu liidarsii qabu miti. Liidarsiin jiru. Liidarsiin jiru kun ammoo waan waloon ta'anii waliin mari'atanii ilaali murtee eeguu. Loyalty walii abboomuu, walii dhugoomuu, kanneen irra amanan. Kanaaf waan akka groupiitiin dimokiraasii iyyuu miti, waan dimokiraasii oliiti. Maaliif 100% consensusitu jira. Waliin ta'anii haga isaa kamtichi dhumaa sun itti amanee pirogiraamii kana fudhatu ta'anii diskasii godhanii namni gaafa duraa waan kana itti gallee hunye jedha gara nama 40 uumamaati. San keessa nama 2 kophatu hin taanee fi isaan illee booda irraa haga hubatan deebaniiti qooda guddaa kennaniiru. Kanaaf warra kaa'imaa kanneen irra fookasii haa goonu malee warra amma lafa iskuulli baadiyyaa jiru kanneen argite lafti kunneen maruu abbaa qaba qeena abbaa qabdi. So participationii jara saniiti. Ka warra kaa'imaa illee firrisu urgee gariitti warra kaa'imaa illee firrisa ka warra bakka jirra irra dhaabattee waan kana guutu eeyyameef warra amma iskoola isin baanaartan kuni namootuma naannoo sanirra tul itti ijaaraa jedhee kenni waan gurguramee waan bitamee miti. Ilaala amma dhiibbaan kun hammaate warri commercial farmitu jala qabe. Durii Oromoo kana ittuma yaa'anii damma isaa dhadhaa isaa labarii isaa fudhatu miti. Amma midhaan gurguruun eegalame. Biyyi kun global economy keessa haga seeneen booda midhaan exportii godhu midhaan gurguruu trade midhaan godhuun illee hin dhufe. Commercialization dhufe farmii. Kanaaf lafa irraa nama kaasuu jala qabanii the blue tractor phenomena waan jedhu achi keessa katabeera. Trakteriin kun gaafa ganda dhufe it was a terrorizing phenomena nama Oromooti. Maaliif balbala dubartiin laga buutuu itti qotee mana lafarraa mana diigee argite. Kanaaf ishuu kanneen wal keessa jira waan amma salphatti manii fixanii miti. Kanneen irraa ka'eeti needing educationiin kun akka miinsi callaa akka tuulii callaa odoo hin taane was transformational
power, institution guddaa hawaasa kana sochoosee wali gurmaa'ee amma protestii illee yoo deeman yoo koortii deemanii afaan hiikan kan imman kanniintu dhaqa afaan hiikuuf. Gibira kaffaluuf dhaqaniit waa isaan dubbisan kana qubaa waan hin qabnee fi uma barbaadan katabanii itti kennanii horii akkasi jalaa fixan. So kanniin fa'a warri ka'imaa aktiivistii ta'an kun dhaqanii interpreter fa'a ta'anii sarvisii adda addaa kennu. Sarvisii seeraa kennu, sarvisii mirga namoomaa kennu, sarvisii property ownership, land ownership isaanii akka tasan jalaan fudhamne dhaqanii advokeetii godhuu fi waan fayyaa dalaguu, literacy barsiisuu, biyya pretty much national service godhan jechuu qaamman kunniin. So Arsee Basic School program ka jedhu kun education programmii ofii adda akkuma amma kunu yoo san kiflaagar jedhani kiflaagariin kun education ministry qabaa miti addatti isa jalatti iskuulonni magaalaa kunniin jiraa miti kun bara sanii naannoon suni Cilaaloo Awraajjaa jala ture. Kiflaagariin Arsii Asalla. Bacilaaloo amma akka isaan yoo san jedhu arraba waan ta'eef. Naagalee uummata keenyaallee galaa. Arsii Kiflahagar Bacilaaloo Awraajjaa የአርሲ ወጣቶች ተምሮ ማስተማር ፕሮግራም ከጀው ላይሰንስ ከነመ ኡርጌን ከነመ ፍሌ ኦሪጂናሊን ኡርጌን ለፍቲ ለፋዮን ቀምነት ራይቲንግ ቀብዱ በረሰን ሶ ኦቡቱ ፋኮጂ ማቲ ኡፊ አማንሲሴ ለፋወታራ ጀአወይ ላይሰንስ ሰኒ አካታቺ ተው ወሬ ስታምፒን ዱራ በአርሲ ክፍለሀገር ጠቅላይ ግዛጅ ያውሰም አርሲ ወጣቶች ተምሮ ማስተማር ፕሮግራም ወተራጃ ስታምፒን ዱራ ስታምፒቺ ረከጅሩ ሃዬ amma yeroo kanatti bara 1950 kana keessa warroonni amma kaasaa jiru kunneen qabsoon isaan qabsaa turan qabsoo guddaadha kunillee qabsoon isaan qabsaa turan qabsoo qalamaati barnootaati naannoo sanitti gara baaleetti qotee bultoonni baalee fincila kaasanii turan waaqoo guutuufaa yeroo jedhanii jechaadha yeroo sanitti quba wal qabanii warri kun ila achi keessa yoo ka dubbifteettu walalotu jira gaafa waaqo qawwee dhukaasee dhagaani baay'ee itti gammadan maaliif resistance heritage community kana keessa jira aannolee irraa kaasee waan argite story aannolee story grandparent isaaniiti isaanii fagoo miti dhiyoo isaaniif kana hin beekan isaan kanaaf gaafa waaqo achi maaltu isin dhagamee jedhee gaafadheen waaqo early 60s keessa dhayame isaa already waggaa gara 10 olii protestii go'anii organizationii giddiin dhaabatanii activism ofii deemsisanii education resistance education protestii biyya barsiisaa jiru karaa iskuulaatiin so baay'ee hamilee guddaatti itti dhagame isarraa amnee gaafa General Taaddasee fa protestii go'aniiti namni attamitti hin baranne basic schooliin barbaachisa jedhaniiti kaani sunillee kakunoo nuqaata jenneetu itti bobbaanee dalagaa jirru kunoo dhugaa kennatu nu mirkanaa'e ka jedhuun hamilee san caalaa itti dhagame namoota sanniini. Ka waldaa Maccaaftuu Lamaa kana jechaadha? Taaddasee Birruufaa waldaa Maccaaftuu Lamaa keessaa akka onnaa qabanii beeka. Gaafa Maccaaftuu Lamaa dhaabatu manguddoonni kunniin amma fakkeenyaaf Itaayyaa fa'aatti raalii yaa'anii turanii miti sunni hin fagoo achi as paartisipeetii godhan jaraan quba wal qaban baay'ee aktivistii naashinaalizimii qabu paan Oromoo attituudii qabu maalii fi iskuula mishineerii isun wanti guddaan isaan fayyade tokko Oromoota biyya adda addaa waliif fide. Keessattuu Oromoota West Oromiyaa jiran naannoo Gimbii irraa naannoo akka Dambidolloo irraa achi dhufanii achitti baratu. Guyyarri Adventistii kun booda kolleejjii illee ta'e. Beeki iskuulli haayiskuulii nuun jiru saawuzii kana. Yirgaalam dhaquu qabdaati haayiskuulii arguuf. Yookiin as Bishooftuu dhufuu qabda barasan. Hin jiru haayiskuulii Shaashamannee waamanne hin jiru wanti akkasii. So
warroota akka Bulchaa Dammaqsaa fa'a guyyaa rabbaratanii miti namoota kanneen wal beekan. So Pan Oromoo attitude consciousness biyya badhaa akka Oromoon qabu namoota jajjaboo akka Oromoon qabu hubatan kaa'imman kunniin hubatanii isaa waliin neetwoorkii godhanii gaafa Maccaatuu lamaallee dhaabatu mambarii turanii akka nama Booddotii turu afa jedhanii dhageettee ta'uu obbo Bayyanaa Badhaasoo fa'a Paaster Ashannaafi Waddeessoo fa'a kunniin aktiivistii jabaa turan. Gaafa addi bilisummaa Oromoo dhaabatu baay'ee isaanii Oromoota gara Baalee kana Oromoota Arsii Duubaa Saawuzii kanneen fa'a warra meseejii karaa dabarsu. Baay'ee sagantaa Shaashamannetti goone tokko keessatti obbo Diimaa Dr. Diimaa Naggoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo durii ka turan baay'ee diskraayibii godhaa turanii qooda jarri kun fudhate yoo akka riqichaati akka riqichaati baay'ee isaanii hojii faarmaasii dalagu. Hojii faarmaasii kun is political platform urgee dhaqanii yoo Oromoon baadiyyaa dhibamee dhufuun barsiisa atta yookiin lafa sirraa fudhatamu atta ta'aatti jedhanii achirratti namoota sanni informationii kennanii fi piroograamiin sunniin baaroo tumsaaf olii hidhannoo qaba. Laayisensii sanniin namni kennu tokko baaroo tumsaa ture. Akkasitti national Oromoo consciousness in developii akka ta'u developii callaa odoo hin taane mashuurii akka ta'e Oromoo akka qarii haga qariititti wal beeku qooda ofii cinaa ofii haga ofii danda'anitti qooda warra fudhate. Kun muluun ka dhufe grassroots activism hin danda'ama. Jijjiirama ofii fiduun ka ofirra ijaarame fiduun hawaasa ofii dandamachiisuun sarvaayivaalii irra lufanii akka tiraayivii godhani wal ijaaruun hin danda'ama ka jedhu piroograamii isaan Arsee Beezik School movement irratti ijaaratan irraa dhufe jechuudha. Karaa atilist kohortii kanaatitti. Waa baay'ee sirraa hubadhee galatuumi. Kitaabni kun waan kana seeraan ibsaa as keessaa hubachuu hin danda'ama. Garuu amma asirratti waan asiin jechuu barbaadu kitaaba hankee duuba isaa kanarratti barreeffamoota argu keessaa maqaa namoota Hamdeessaa Tusoo PhD, Muhammad Hassan Profeesar Abbaa Saajii Ganamuu PhD, Samarati Habta Maariyaam, Dr. Steven Thomas. Namoonni kunniin namoota asirratti kitaaba kanarratti maal walii hidhatan? Namoonni ati achirra argitu akka Hamdeessaa Tusoo fa'a, namni akka Muhammad Hassan fa'a, namni akka Dr. Profeesar Abbaa Saajii Nyaamuu fa'a warra Oromiyaa mataa namaa keessa ijaare. Utuu amma Oromiyaa amma isin argitanii boondarii qabdutanii Oromiyaa caffee uumamaa jennee asii arginu kun argite warra uduu sun fiizikaalii uumamne sammuu Oromoota keessa warra ijaare. Oromoo dhaabatee self reliantii ta'ee self assertiivii ta'ee ofiin akka sabaatitti qooda ofii kan namaa oduun deemne mirga namaa oduun tun argitee qooda ofii qe'ee ofiititti biyya ofiititti akka abbummaatitti akka qabeenya isaatitti haga inni ga'uun jilba ofiitiin proportionally equitable distribution karaa ta'een siyaasaallee keessaa qooda fudhatee ikonoomii ofiillee abbaa itti ta'ee aadaa fi afaan ofii qe'ee ofiititti akkuma saba kamiyyuu jiraachuu danda'u ka jedhu warra wannaa sanii sammuu namaa keessatti uggisiisee dubbiin sun deemee adda bilisummaa ta'ee achi qeerroo muuvment fa ta'ee asuma keessaayyuu warra adda addaatiin karaa laga jalaatiin dhugaa sabaatiif dhaabatuun ijaarame warra kireetii godhe. Kanaa buuka kanaa isaantu riiviyuu godhe galata guddaa isaanii qaba. Profeesar Hamdeessaan fa'a warra maqaa Oromoo jedhu paablikii keessa dhaa'uun sheemii ta'e ture. Hojii ofiitti dhaabatee Koongireesii Ameerikaa keessatti piroograamii armaan dura raanii nu godhaa turre yoo argitanii kan hin beeku dokumentii garii sheerii godhaa turre karaa rifiijii koolaaboreetiiv wannaa guddaa wayii ambareellaa organizeeshinii wayii uumee rifiijii biyya Afrikaatii dhufu Karabiyaanii dhufu Saawuz Iist Eeshiyaa dhufu walitti qabee Oromoo karaa Oromoo akka Oromootitti Koongirees Ameerikaa irra afoo dhaabatee
maal qaaqaara inni bara jedhan san nama haasa'ee akka Oromoo communitiin dhaabatu, akka Oromoo isteediin dhaabatu, akka nama tokkootitti qooda guddaa godhe. Kana eessaa fuute jedhee gaafadhe jennaan grassroot activismii bara 1960 isanii biyya keenya dalannee hujaa Ameerikaatti illee hujaa akka jedhu irraa kakaasee amma indigenous conflict resolution peace making and conflict resolution jedhu ka koorsii jaarsummaa aadaa Oromoo san fuudheet yuunivarsiitii gugurdaa Ameerikaa keessatti akka koorsiititti akka profeshiiniititti akka it's like nama graduate isaan godhutu jira adda conflict resolution third means jedhaan inni tokko qawwee kun kaanii negotiate godhu kun jaarsummaa waan jedhu argite akkasitti warra godhanii knowledgein kun wisdomiin kun hiddi isaa achii dhufe ka durii san keessaa dhufe kanaaf ufafoo kennallee nu fayyada waan durii haasa'uu duun ta'an knowledge wisdom society wisdomii ofii ka durii appreciating goon wisdomii haaraa developii godhuu danda'u kanaaf movementiin ka immanii fi biyyi bara san godhe transformative imaginary ummata ufafoo jaaru waggaa 50 waggaa 100 ufafoo laalu Oromiyaa wanti jedhantu uduun jiraan Oromiyaa yaadu argite jechuun akka maappii amma warra biyya ijaaree jechuudha warra biyya ijaaree mataa namaa keessa ijaaraniit dhaloonni keessan ammoo dhaloonni isiniin dura waan isaan ijaaran san fuudhee lafa irratti gakkaa'e kanaaf qabsoo karaa adda addaatiin godhanii warra qabsoo karaa akadaamiitiin godhe isaan galata guddaa qabanii ulfaadhaa jechuu ni barbaanna. Kitaaba hankee kana yeroo barreessitu akka educational purpose-itti ka mul'atu konseptiin isaa historical konseptiin isaa akkamitti barreessitee? So ani gaafa kitaaba kana katabuuf ka'e wama namni karaa irraa fuudhee dubbisee bira lufu katabuun barbaadu. Wama an barbaadu wama karaa an itti ilaaleen callaa katabeellee deemuun barbaadu. Historical methodology usii godheet scientific research in karaa akadaamikii keessa seenuu danda'u. Karaa seenaa dhaloonni abbootaaf haawwota kohortiin bara sanii sun godhan sun seenaa addunyaa irratti akka dubbifamuu danda'u. Library keessa seenee reference book akka ta'uu danda'u kanaaf maal godhuu qaba ka jedhu consultii godhee consultationii adda addaa fudhadhee professional academic publishering kun amma Africa World Press jedhanii story African Americans story Caribbeans story Africans especially Horn of Africa warra kitaaba hedduu publish godhu kanaaf baay'ee keessa deemanii gulaalanii waan an evidence gahaa hin qabne keessaa baasanii waan an ammoo itti guuttachuu qabu itti guuti jedhanii carraa seenaan nama kenna akka seenaa callaa odoo hin taane waa irraa baratanii waan ufafoollee generation ufafoollee waan generation maru waa isa qunnamu qaba. Challenging generation adda addaa tokkoo miti. Ka abbootii kennaan adda. Keessani kennaan adda. Ka amma ilmaan keessanillee akkasumaan jijjiiramaa deema. Garuu dhaloonni martuu challenge isaan qunnamu yoo walii galanii walii dhaganii walii birmatanii collectively walii hujanii hiikuu akka danda'ani. Fuma isaaniiti akkuma dura jettan. Fuma isaaniiti rakkinni kun kennadhanii nutu hiikalledhanii hiikuu hin danda'an jechaadha. Doktor kaayyoon guddaan Nubiyaa Studio yookaan Nubiyaa Poodkaastii ittiin irra hojjetu keessaa tokko seenaa darbe preserve goonee tursiifnee akkuma dura kaafte namoonni ati kitaaba kanarraa barreessite gariin darbeera umriidhaan illee yookaan sababa garaagaraatiin darbe informationii mataa keessaa qaban. Informationii mataa keessaa qaban sana immoo haala poodkaastiitiin asitti preserve godhuudhaa kan ittiin eegalle. Dabalataan ammoo waan darbe beekan malee waan dhufu godhuun hin danda'amu. Histirii darbe beekan malee histirii biraa uumuun hin danda'amu jedhu konseptii isaan keessaa qabna. Kitaabonni akka keetii kun kan barreeffame kanaa fi kitaabonni namoonni barreessan riisarchii garaagaraa godhantu jira.
namni seenaa ofii kana beekuu irratti xiyyeeffatu akkam akka qabu keessattuu asumaawwanni ol sii qabsiisii gaafachuu barbaadu. Atillee biyya alaa jiraatta waggaa dheeraa biyya alaa jiraattee ijoollee keellee biyya alaatti guddifattee chaalenjii garaagaraa sin qunnamuu danda'a. Haalli jiruu jireenya biyya alaa akka nama biyya keessaa amma nu arginu waan argaa guddannee jira osoo hin beekin sammuu keenya keessatti addaaf ta'ee jira. Ijoolleen biyya alaa jiran ammoo dhalataan biyya alaa ammoo waan akka isaan arganii seenaa ofii beekuu kana akkanatti piriizarvii godhuun kun bu'aan isaa maalidha? Biyya alaatti ammoo akkamitti ijoollee keessan guddisaa jirtanii akkamitti guddisuu qabdan jettanii yaaddan? Seenaa ofii himuu yookaan seenaa ofii ka dhugaa arguun maa barbaachisa ka jetteefi we don't exist in vacuum. Hawaasa badhaa keessa jirra especially Horn of Africa kun baay'ee turbulent. Narratiivii adda addaatitu jira. Namni saba akka keenyaa gugurdaa kana maasiivii kan argite miliyoona kuma hedduu laakkamu kana ka lafa badhaa irra taa'u kana ka qabeenyi isaa biyyi isaa yoo kanuma waa biqilu kan argite hin hawwallee hin sodaatallee. Kanaaf jecha saba keenya kana karaa adda addaatiin naaratiivii isaanii toluuf hanqisanii saba keenya kana diskraabii godhanii katabanii amma hin beektaa bara durii irraa kaaseeti Oromoon kun akka waa godhachuullee hin dandeenye akka waa waliin dhageenye akka waan argitee hanqina wayii qabuutitti isaanii haa toluuf akka waan rabbi isaan ergee ummata kana ko'uu isa baasuuf agar maaqnaati qajeelchuu kana waan yaadanii fi ajandaa ofii urgeengeeffachuu fi olaantummaa ofii bulchuuf itichuuf jedhanii gadaantummaa namarratti fe'u. Kana barri teenneeti jarri sun akkana nuun jedhee gareen sun akkana nuun jette bira lufu seenaa keenya ka dhugaa himannee qorannee ilmaan keenya yoo barsiifne miidhaa nama biraan feenu mirga nama biraan feenu qabeenya nama biraan feenu keenyaa nugaa manni keenya kun ka akkana kana jannoota abbootii akkana kana irraa dhufne hidda qabna akkanuma adda dhufne waan durii haasa'ina warra jedhu fa'aa jira. Hin sobu ofii waan durii haasa'u bar yoo husirri hubatteetiin jette baay'isanii mimmiidhaasanii babbareechisanii dhadhaarra dibalanii bara guddaa wayii godhanii bara dukkanaasan warra nu himu jira. Nu ammoo wanti jennuun keennallee sabni boonaasanii cimaasanii warra mala soqatu warra irrallee aare victorious people ummata mo'annoo qabu akkas ilaalla ummata kanaa ofii himachuu qaban ilmaan keenya biyya ambaatii ka guddisaaru eenyummaa keenya hin barsiifne. Waan gari isin hin jaallanaaf fakkaata. Identity is very important. Sirri barsiifan. Ama biyya Ameerikaa san wanti jiru maal si fakkaata? Jewish community jira. Italian community jira. Norwegian community jira. Waggaa 400 generation achi balleessa. Ilmaan isaanii my heritage is this. My heritage is this. Maabara qabanii. Duuba deebanii waggaa 400 duuba deebanii. Maabara qabanii adda addaa waliin. Namni akkanumaan bahee tasa bade baay'ee yoo akkanumaan deemnee ilmaan keenya eenyummaa keenya barsiifnu tasa bada namni argite. Eenyummaa ofii hin beeku ganaa DNA soqanii ancestral lineagein keenya eenyu jedhanii researchii deemanii qoratanii abbaan kiyya 25% asii dhufee 40% achi haati akkana jedhanii tilmaama akkanuma hawwii haasa'u. No ammoo warra jiru. Adda gaafa jirru kana eessa akka dhufne eenyu akka irraa baan hiddi keenya gadi fagoonti siin jedhu san. Uummata boonaa keessa akka baan ijoollee teenya sirri nu barsiifna ijoollee teenya maqaa aadaa keenya itti baafanna. John James hin jennuuni kiyyaa gamma obsaan tiyyaafa jennaani argitee kunniin akka isaan hidhannoo qaban biyya ofii laalan eessaa dhufe maqaan kun jedhanii afaan Oromoo baradha. It's good to know language. Baay'ee baradha.
empowering, akkasitti community akkasiisan biyya Ameerikaa sun freedomii haga wayii sii kenna. Akka barbaadde organizii taata. Yoo seera hin cabsine ati gaafa seera cabsite maraa mirga hin qabdu. Seera utuu hin cabsine waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Akkasitti institutionii gurguddaa ijaaratanii mootummaa guddaa powerfulii akka Ameerikaa kan waa ofii barbaadan hojjisiifatan. Waa ofii barbaadan hojjisiisan communitiin gariin. Kana ammoo Uummanni Oromoo amma Little Oromiyaa jenna Minnesota humna qaba achi. Voting right waan qabuuf namni keenya achi humna qaba. Associationii qabanii business institutionii qabanii namni keenya ijaarameera. Businessii sirriitti hojjetaa akkanaa biyya waliin magaalaa namni keenya baay'ee itti qubatu kana. Kanaaf ati diddullee ardiintu akka ijaaramteettu qomoo kenkee nama kankee hidda kankee yoo hin beekne nama uduu jiru dhabama ta'e. Kanaaf ijoolleen teenya eenyummaa fi sirri beetti waan garii nullee lash jedhaa yoo jennuun akkana jettanii nun barsiifne adhamaaf lash bikkaa jedhan gaanii rannis jechuudha. Bareeda. Bakka tokko tokkotti warra biyyaallee hin caaltanii hubannoo hin qabutti waa baay'ee duuba deemnee osoo haasofne. Ila hamoommota atamma TV irratti Ameerikaa argitu yaanee manguddoo yaanee ijoollee yaanee hamoommannu isaanii akkanuma akka laayyootti wocuu jaalanneeti miti. We have an agenda. Agendaan kenname we are these people. Nuna saba kana. Saba akkana kana aadaa akkanaa qabna jennee ufiillee fudhannee gariin kennabe qoramee nu kenname ijoolleen beektu qortee nu kennitee kitaaba irraa barannee hamoommanna. Okay. Doctor. Na hamoommadha. Anis ni jala qaba. Na hamoommata baay'ee jaalladhaan illee. Dhugaa. Maa kamiin ka hamoommata hedduu jira. Hamoommata kan sitti tolle kan itti jaalladha. Ka looniititu jira. Ka gaafa duula dhaqanii galantu jira. Ka duula. Jennuure. Jennu. Reebiyyoo iyya fardaa lafoo jedhe. Iyya fardaa lafoo. Awwaaroomaaf silihilee hiboora waattaa yaba'oo jedhan. Anoo maal jedha? Nama asaalfadhe iyyuu. Kan argitee nuti sin jaalladha. Kana asitti hin baran. Ameerikaa baran. Gaafa lammaffaa wal arginu bakka biraatti illee anillee kana hin baradhaa. Warri gara naannoo Riifti Vaalii haala gaariidhaan beekaa. An xiqqoo ka cidhaa beekaa. Ka duulaa kana baay'ee. Ka cidhaa amma ijoollee dhiifneerra. Haa ta'u ani wanni kana kaasee fi ana akkanumaan waan seenaa kana waan of duubaa kana baay'ee dhageeffachuu jaalladhallee hin jaalladhallee miira na jedhaa. Warri biyya alaa waan kana irratti baay'ee ciccimoodha. Ijoolleen biyya alaallee sabboontota akkasumatti fufaa ijoollee keessan haala Oromiyaa biyya keenyaa kan abbootiin keenya mataa keessa uumte sanillee dhufaallee daawwadhaa biyya kanatti illee itti dhiyaadhaa jechuullee barbaada. Sababni kana jedhee fi gaafii tokko siif qaba. Yeroo abboonni keenya akkasi chaalenjii san godhani wanni akkasi chaalenjii sun qunnameef keessaa tokko haala bulchiinsaatitu siistama ittiin bulantu siistama uummata keenya fakkaatu miti. Dhiibbaa nurra godhamaa ture ittanii kaaftaniirta waliin fakkaatu barnoota illee waan nu dura kaafnee jechaadha. Amma immoo nama maqaan kiyya Oromoo an Oromoodhee afaan Oromoo dubbatutu biyya kana siistama biyya kanaa bulchaa jira. Namoota biyya kana bulchan keessaa akka barreessaa tokkootiitti seenaa akkan keessoo hin taane akka namoota seenaatti barreessitee of duuba deebitee jarri sun dhuftee osoo nama kana gaafii tokko gaafadhu naa gaafadhu siin jette maal gaafattaa eenyumoo gaafattaa? Ani hin jedhuure gaafii cimaa na gaafatte ani akkana ilaala. Biyya kana amma mootummaa hagoo argeera. Akkuma siin jedhe Addis Ababa University graduate godhee biyya kana duumbaan waggaa hagoo hujee biyya hambaallee haga dhaqee medical machine biyya kana deddeebaa hin argaa. Waan baay'ee argeera. Progressiin hin jiru warra jedhu fudhadhu karaa kiyyaa maaliif argaa jira progressiin hin jira. Urgee barbaannu san gaheera fago
ga'uu dhiisii ittuun dhiyaanne jedha. Haa ta'u ammoo cheenjii yoo progressii incrementaalii waan qabnu oduu hin tuffanne waan hanqate ammoo itti guuttachuu fi nu ga'eerallee dhiisaa uumaan tuqinaa warri jedhanillee waan kana dimshaashuma maqaa illee dhayina warra jedhu jira. As dhiisii Ameerikaanuu nu ga'ee san ga'anii hin jiran. Biyya baay'ee guddate. Kaalifoorniyaa mataa isaa isteeniyan keessaa dhufu Los Angeles ta'a. The fourth largest economy in the world. Baay'ee isteeta developii ta'e. Biyyummaan sunuu guddanneerra bakka ammaachi maqaan dhayinaa hin jedhan. So warra akka jedhaniifillee meetas gabbaa waan kana ilaala. Progressiin generatiinima adda addaatiin eda'aa midhaan ammayyoomaatuma dhufaa. Uummanni keenya waan ajaa'ibaa keessaa dhufeera. Waan ajaa'ibaa illee dalageera. Especially dhaloonni abbootii keenyaa chaalenjii isaan qabu. Bara namummaa isaanii waakkatame, eenyummaa isaanii waakkatame, deebisanii eenyummaaf namummaa, hawaasummaa, biyyummaa ofiisaa ijaaruu danda'u isaanii viktirii guddaa waan galmeessan fakkaata. Urgee jennu sana amma geenneerra, ga'u jirra, hin geenne kana fagoo irra jirra. Uduu nama Oromoo ka biyya bulchu argite maal itti himta ka jedheefi an interesting kiyya karaa barnootaati. Justice and human rights and education. Educationiin society transforming godha. Biyyummaa ammayyaa'ee educationii nu ga'e jedhee fokasii educationii irraa dhiisee hin jiru. Education is very important. Amma kanneen argita maayikii kanneen, laayitii kanneen. These are created by they are products of education. Kanaaf uduu argeeti secretary education interview godhe inni afaan Oromoo ka beeku kaan hin beeku sila barnoota biyya kanaa atta godhuu heddanii imaginationiin keessan maali, visioniin keessan maali. Schoolan amma durii itti baradhe Kuyyaraa Adventisti one of the best institutions in the country. Mangistuu Haile Maariyaam imperialism waamaa jedhaa ture. Cufuuf dhufee ilaalee keessa deemee iskuula san kuni cufamuu hin qabu jedhee biraa deeme. 1970 keessa na fakkaata. So education kana atta godhuu heddanii. Ka iskuula baratee abbaan ilma ofii intala ofii waggaa 12 barsiise gaafa giraajuweetii goote na horatti jedhee horii ofii itti gurguree beela'ee qamadii ofii itti gurguree boqqollaa ofii itti gurguree barsiise san sila atta godhuu heddanii jedhee ani obbo Biraanuu Naggaa oduu gaafadhe baay'ee oduu hiree argadhee gaafadhe pilaanii ima qaban ta'a garuu anillee chaansii oduu argadhe. Where is the education system going? Where are we taking this country? How do we education generation qopheessa? Generation boruu kaadha nu imagine goonu kun yoo educate goone qopheessine callaa arganna malee akkanaan namni kifilii keessa high school tokko keessa ijoolleen percentii 2-3 iskuula baay'ee keessa dimshaashuma namni waliin kufe jechuun failed jechuun. Who is failing? It worries me. Baay'ee na ajaa'ibsiisa. Uduu explanation san dhagaye warroota waan educationii hoogganu kana irraa baay'ee natti tole ture. Possibly, probably deebii gaa qabaachuu malanii ammoo nama fagoo taa'ee ilaalu ignorance illee fakkaachuu hin mala. But education is, community kiyya keessatti waan 2-3 importanti. Tokkoffaan waaqa. Lammaffaan family, the community. Biyya. Sadaffaan education. Hawaasni tokko waan sadiin kanneen akka piilaareetitti waaqa ofii, biyya ofii, hawaasa ofii, qe'ee ofii jabeeffatee barnoota yoo of jabeesse malee society biraa generationii qaroo generation wisdomii qabu generation waa creative godhuu danda'u expect godhuu hin dandeenye yoo
hin qopheessine yoo nurturing goone. So obbo Biraanuu kabajamoo obbo Biraanuu biyya kana eessa geessa aaru karaa educationiitiin ka jedhu gaafadhee is American educated guy. Daamattiin tiyya school inni barsiisaa ture barataa Bucknell University and he's very bright guy but I want to know his plan for the education system in this country. Dhugaadha. Worry na godha jechumaa fi isallee bileemii godhaa hin jiru garuu yoo achi waameellee yoo dhufeellee argu hagam ijoollee hagamtu dhufe jedhee iskuula bestii ka ta'e ka dur bestii ta'e ka namni well to do family koornerii biyya kanaa maraa dhaqee itti baratu iskuula kiyya yoo dhaqee gaafadhu yoo nama haganaatiin dhufe naan jedhani what's wrong? Systemic failure immoo student bodied failure immoo barsiisatu failure immoo akkami identify goonee solution wayii arguu fi dadhabne ka jedhu worry na godha. Anillee gaafii kan inni si gaafadhee fi abbootiin keenya kan qabsaa'aa turan muuvimentii yeroo sanii barnoota irratti waan hundaa'ee fi harka caalu deebi'ee ammoo abbootiin keenya yeroo sanii ijoollee teenya keessaallee hin barsiifannu jedhaa ture suni. Sababni isaas fuuldura maal nu gootii ijoollee koottaa galaa horii horsiifadhaa jedhaniin sun akka hamileen sun deebi'een dhufneef hamilee nama cabsaa abboota akkuma teette boqqolloo fi garbuu isaanii gurguraniitiin barsiisan yoo kufte gara manaa deebi'aniin mucaan nama saniyyuu kufee galee atilee taa'ee jechuun dhufuu danda'a fuulduratti hamilee nama cabsaa san gaafii gaariidha. Ila dubbimati jetti kana irratti dhiyooma kana ilmaan eessummaan tiyyaa wal argineeti. Ka'imman ijoollee ka'imman bara eejii isaanii bara kiyya deskii irraayyuu hin ka'u ture. Barachuun qo'achuun steedii godhuun educationii kilaasii lufuun is like hujii kiyya ture. Kana yoon goone abbaan ifaati kiyya is deal is off. So ijoollee tanan gaafadhee maal hartuu barataattuu jennaan. Barataan jirru maafii jedheen ka baratee hojii argatee hin jiru. So irroosii fi wanti kun baay'ee korroodii godha argitee confidensii namni modern educationii qabu concernii interestii namni barnoota irra qabu kana irroodii godha. Confidensii irroodii gootee deebitee ijaaruun illee baay'ee nama rakkisa. Waan kana biyyi keenya kun uduu sirriitti ilaalee baay'ee gaarii natti fakkaata. Waan adda addaatitu qabeeraani garuu this is one of the fundamental issues that has to be addressed in order to move this country forward. Dhugaadha. Gara kitaaba hankeetii si deebisaa. Kitaabni kan kee kun akka jedhutti peejii gara 604 waan akkasii of keessaa qaba. Kitaaba kana fuulduratti leegasii akkamii dhaloota haaraaf uuma jettee yaadda? Atammoo yookaan yaaddallee osoo hin taane maal hawwita? Leegasii kan keetii kun situu kana uume kitaabni kan kee kun leegasii akkamii osoo si uume hawwita yookaan ammoo akkam yaadda? So leegasii kitaaba kanaa tokkoffaa it calls our attention into a legacy of people who refuse to be left behind. Okay? Refusii resistii godhuu callaa oduu hin taane imaajinii godhanii ufafa ofii hegeree ofii ilmaan ofii biyya ofii barbaadan san yaada uumanii viizhinii uuman san itti walii galanii wal amansiisanii organaayizii godhanii ejensii uumataniit hujii isa ammoo ofirra murteessanii hujiirra oolchan. Collective action waliin argitee muuvimentii akkanaa uumanii waan jedhaniif leegasiin isaa wanti dadhabamuu hin jiru. Yoo viizhinii qabaattee viizhinii qabaachuu callaa oduu hin taane yoo walii galtee waan san itti abboomtee chaalenjii san fudhatteeti hojiirra oolchite ofillee biyyallee namallee jijjiiruu akka dandeettu. Change is possible. But wanna challenge guddaa sacrifice guddaa fudhataa. Sacrifice san
yoo tolereetii godhuu ka dandeettu grassroot activismii hawaasni tokko ofii bahee ufafoo ofii hegeree ofii ijaarachuu barbaadu irratti yoo hirmaate akka ijaaruu danda'u kan mul'isu nu bu'aa imajineeshinii warra kaleeti. Leegasiin fuulduratti kitaaba kan keetii akkana jechaadha. Yes. Akkati yaadu. Marii keenya gara dhumaarra gahuuf deemaa jirra. Gaafii dhumaa takka si gaafachuu barbaadu waan ati hagamaa jireenya kan kee keessatti dabarsitee fi histirii namoota ati barreessitee yookaan ammoo muuvimentii ati barreessitee kana keessa yookaan jireenya kan keetillee ta'uu danda'a. Maaltu si gaabbisiisa? Wanti ati gaabbitu jira akka kan keetiitti. Gaabbiin kan kee maalidha? Namni tokko fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatti waan gaabbu hedduu qaba. Akkas ta'eedha adeeka gaabbu. Wanti ati gaabbitu guddaan maalidha? Wanti an gaabbu is loss of opportunity. Loss of opportunity jechuun uduu hiree qabaannee bara san waan namoonni sun biyyi sun dalage dokumentii ta'ee taa'ee jiraate. Kaadha accessii godhuu dandeenyu easily. Akkuma warri missioneerii faa, akkuma military travelersiin faa, akkuma embassy yookaan Christian missionary associationsiin faa, akkuma namoonni biyya keessa deemaa kitaaballee katabaa waan adda addaa picturein illee kaasaa kaanii institutionii isaanii keessa san keessa galmee isaa keessa kaanii san uduu indigenous populationiin namoonni biyya namoonni argitee wanti martuu isaa ilaalu sunniin waan kana akka ofii itti argatanii hubatanii sani uduu dokumenti godhanii kaanii jiraatanii attam bareeda ture. Attam seenaa bareedaa mi'aa ta'e ture. Haga dhaqqabeera. Manguddoonni an interview godhe kunniin baay'ee isaanii manguddoo. Waan garii hirraanfataniiranii. Barrillee deemeera. Waggoota kurnyoota hedduu. Garuu mootummaan bara san ture illee uduu aktiivizimii jara kanaa, grassroot mobilizationii movement jara kanaa kama isaanuu qoranii itti galfatan galmee seenaasa uduu sirri kaa'ee jiraate. Amma kan accessii godhuu danda'e xalayaa garii isaan itti galfatanii biyyannoo itti galfataniif permissionii isaan kennanii uduu jiraate. One of the regrets I can mention uduu yoo sanii namni kenna sabni kenna representationii wayii qabaatee interestii community yookaan saba kanaa eegu uduu jiraate dokumentii akkasii sunniin walitti qabamee taa'ee karaa mana barnootaatiin karaa bulchiinsa biyyaatiin uduu jiraate baay'ee bareeda ture. Dokumentii hagoo an ka arge obbo Tagany Nuurasuu nama jedhanii education ministry keessa hojii ture achi keessa kanuu kaan jalla. Kana baay'ee arguun nu dhibee is profound movement. Haa ta'u malee is uplifting story, positive story, waa ijaaruu, waa fafoo oofuu, waa ammayyeessuu, waan sanni irra ijaarameera. Kanniin dokumentii akkanaa kana dhabuun gaabbii akka gaabbiitti ilaala. Society civilized ta'e keessatti wanti akkanaa kun galmee qaba. Galmee seenaa qaba. Yoo ilaalchi isaaniillee saba kanaan yookiin contrary ta'ellee yoo ilaalchi isaaniillee interestii saba saniitiif contrary ta'ellee akka deetaatitti walitti qabaniiti dukaani bareeda ture. Kun gaabbii guddaa kabira ammoo because of distance fagoo an biyya alaa taa'aa manguddoota illee namoota importantii ta'an garii dhaqqabeeti interview godhuu hin dandeenye. Distance illee kabira ammoo hanqina hubannootaatitu jira. Researchiin maal akka ta'e namni kennallee waa'ee literature, waa'ee documentationii, waa'ee seenaan kunniin qoramee taa'u hubannoonni hanqoo guddatu jira. Waan oral traditionii keessaa dhufnee fi waan kanniin sirriitti afaaniin haasa'u ammoo dokumentii goona taa'a dareeraan dachiyaasa seenama keessa nunu himaa yoo jettuuni kaleessitti himne hin ga'u hin finne
gaafu kanumaaf nu deebitaa siin jedhan ati waan wayii discrepancy wayii correctii godhuufaa itti deebitaa urgee hanqate wayii faa clarify godhachuuf itti deebitaa understanding sun hin jiru karaa ammoo project maan kunu maal barbaachisa hin hubannoon hin jiru gariin fakkeenyaa fi hindidan angaafa invite godhu haga seenaan kun pilot program iraanii godhee showii garii eventii garii qopheessinee viidiyoo kanniin documentary film illee qopheesseera kanarratti documentary film kanniin haga mul'iseen booda meeti an keessa hin jiru abbaan keenya keessa hin jiru qoxxee jedhu argite gaafa duraan kadhadhe isaan sirnyaan seene hindidan amma ammoo argitee deebaniiti meeti attami keessa galuu dhabe yookiin gaa'aa miti hanqoo jedhee warra lafa dhiitutu jira argitee kun maali hanqinna misunderstand hubannoota dhaba hubannoo dhabuudha uneducated approach udu gaafa namni seenaa kiyya keenna himsin jedhe hiree guddaa itti qopheeftee dareeraan dachaaftee teettee akka galmee keessa seenu godhuu qabda malee kana hubannoonni waan jiruuf this is one of my regrets namoota murtaa contribution jabaa godhanii ka hesitation qabanii keessa seenne illee jiru kan hin dhaqqabne illee jiru kunniin regretii gaarii regretiin biraa ammoo roolii dubartiin illee yoo himaa jedhan wama abbaa manaa ofii himanii warra dhiiraa haasa'u waan ofii himan haa ta'u ammoo haan hubadhetti muuvimentii kana keessatti qoonni dubartoota utuu hin jiraanne wanti kun nama dhiiraa callaan dalagamee fi bakka hin ga'u ture nyaata kennuu fi urgee bulan qopheessuu sappoortii maatii barsiisa kanniin godhuu barataa kanniin fiidii godhuu waan xiqqaan turre kanaaf warri dhiiraa callaan seenaa ofii gabbisanii himatuu hin danda'u warri dubartii ammoo kama abbaa manaa ofii sanii himan malee ka ofii sirriitti illee himne kanaaf kunni regretii. Doktor waan gaabbiidha qaama ati na himte fuuldurattuu akkuma num of duuba deebinee dhaloota keenya abboota keenya waan darbe yookaan ammoo waan ofii keenya dabarsine gaabbiin kana dhaloonni fuuldura dhufu ammoo waan nu gaabbutu jiraachuu danda'a. Kanaafuu fuulduratti ammoo akka dhaloonni dhufu nutti hin gaabbine maaltu nurraa eegama? Wanna kan keera dhaabattee atan fakkeenya waa'ee education irratti waan xiyyeeffattee kan keera dhaabattee maal haa goonu jetta? Wantummaan goonu tokkoffaan eenyummaa kan kee namummaa kan kee hin sharafin hin jijjiirin waan diqqoof hin gurgurin eenyummaa kan kee. Sabni Oromoo kun uummata kabaja uummata Rabbi uume wantummaan negoosheetii gadi goonuuf wayitu hin jiru. Negoosheetii appi goonu malee qooda ofii haga jilba ga'uun haga inni ga'uun haga sabummaa ofiitiin abbaa biyyummaa ofii caaleet saba murteessa Oromoon kun. Kanaaf irkachuu dhiisuu qaba Oromoo waan isaa ta'uu akka ofii barbaadetti akka ofii soosaayitii isaa fayyaduuf uummata riijinii kana Horn of Africa kana fayyaduutti itti yaaduu qaba malee ka ofii reezii godhaa kan nama biraa faarsu eenyummaa ofii gad diqqeessaa kan nama biraa coomessu janna ofii gadi diqqeessaa jannummaa nama biraa faarsu kabiraallee faarsuun gaarii kan kee ammoo dagachuu hin qabdu eenyummaa kan kee anamma fakkeenyaaf as taa'ee akka Oromoo tokkotti ati nama Oromooti interviinoo godhatta akka Oromoo tokkotti si haasa'u world view sabni keenya qabu ufafoo oofuu qabna. Uftaanee nama biraa waliinillee saba biraa waliinillee jiraachuu yookaan wal ijaaruu akka faranjii waliin jiraata irraa completely total different society akkasii miti. Yoo ka dandeenyu uftaanee wanti jiraachuu nu dhoggaa eenyummaa keenyaaf looyaalii ta'uu qabna. Kun hin ta'u taanaan karama maratti isteeshinii maratti feermaataa maratti eenyummaa keenya yookaan characharru gaarii hin ta'u ka jedhu amantii qaba. Ammoo san argaa hin jiru ilmaan kaa'imman dhaloonni keessan dhaloota ajaa'ibaati hiree ajaa'ibaa qabdu
Hiree kana ammoo akka tasaa dhufeen seenaa wareegama baay'een dhufeera. Don't minimize it, you know. Build forward. Hidda qabdanii hidda jabaarraa dhuftanii hidda kaleessan hin kutinaa. Hidda kaleessan hin diqqeessinaa. You know, seenaa hidda kaleessan hin hiyyoomsinaa. Ammoo you are the vine and the branches. Haafaa mitire akkuma mukaati bar. You know, hidda wayii irra dhaabatee wonna trankii qabaa, branchii qabaa, leaf akkana qabaa. Egeree ijaara wanti yoo wal dhageettan yoo dhugaa irra ijaaramtan yoo waaqa sodaattan yoo ta namaa haqa namaa eeddan wanti Oromoo kana ittisaa wayitu hin jiru. Oromoo kana wanti ittisaa yoo ofii wal ittise calla. Kana naturally dhalootaanillee world view Oromoo kana keessatti sharrii walirra dalaguu nama biraa miidhuu ideologiin sun waan hin jiraanneef Oromoon kuni namoota kaaniyyuu biyyoota kaaniifuu furmaata hawaasa ta'u biyya ta'u malee Oromoon wanti argitee identity fi kana compromise godhuuf deemu waan jiru natti hin fakkaatu. You can be yourself and you can be okay. There is no reason why you have to become the other entity, the other identity. You remain yourself and achieve what the potential that God has placed at your hand by remaining a person God has created. Dhugaadha amma as biratti waan abbaan kee jira, akaakayyuun kee jira. Abbaan kee waan akaakayyuu kan kee legaasii akaakayyuu kan keetiiti. Ilmi namaallee wanni walaruu fi of legaasii ofii dabarsuu fi saniif oloora. Abaabayyuun kan kee legaasii akaakayyuu keetiiti. Akaakayyuun kan kee legaasii abbaa keetiiti. Legaasii abbaa kan keetii ammoo kan keeti. Legaasii isaa keessaa tokko immoo afaan Oromooti. Afaan inni haasa'u, aadaa inni haasa'u, haala isaati. Sirraa mul'ata, sirraa ifa. Akkuma qaamaan isa fakkaattu waa marri sirraa ifaa jechaadha. Kan ammoo wanni amma arginu keessaa tokko yoo cimnee irratti hin hojjenne namni tokko moodernii ta'uuf jecha waan akkanaa kana uf jalaa dhiisa. Moodernii ta'uun akkasitti fakkaachuu danda'a. Garuu akkuma teettee uf ta'anii moodernii ta'uullee jira. Uf ta'anii fakkeenyaaf namoonni biyya alaa yookaan warri adii kuni warra aadaa ofii akkuma duratti kaaftee preserve godheera. Waan barreeffamee lafa jiru anytime peak dubbisu. Waan isaanii lafaa qaban. Jara waliin fiiguun nurraan eegamu nu oral tradition seenaan keenya kan dhufe waan afaaniin daddarbaa dhufe kana dhageeffannee akka kitaaba kana jijjiiruudhaan yoo danda'amu fiilmii hojjechuudhaan haala kanaan aadaa keenyaa fi seenaa keenyaa legaasii maatii keenyaa waan keenya preserve goonu taanuu taaneetiin dhaabannee haasa'uun illee nurraa bareeda. Kana turtii baay'ee bareedaa waliin taasifnee wanni ati jechuu barbaaddu waan ani hin dubbatin marii kana keessatti hin darbii yoo jiraate. Ulfaadhu jarana isinillee ulfaadha. It's good. Namni kennaa you're representing hawaasa representii godhatta waan dudhamne san waan ofii himachuu hin dandeenye san pilaatfoormii itti himan uumaartanii karaa adda addaatiin sarvisii kennaatanii sarvisii kanaaf ulfaadhu. Wanti ansiidhaan maali tendensii nama kenna elitist approach itti hennaa garii handicapii nu godha. Waan kenna eenyummaa kenna namummaa kenna waan argitee rabbi waliin nu uume waan akka sabaatitti illee horanne tokko negotiate awwee godhuun barbaachisu. Waan waloo walitti qabna nullee waan contribute godhuu qabnutu jira. Ammoo waan kenna fuuneet pilaatfoormii namni decision yookiin ammoo abbummaa san nama biraatii kenninee kaanee deebineet irratti protestii yookaan ammoo akkana nu godhanii kanatu nu hanqate jennee haasa'uu hin qabnu. Gaafa hirree qabaannee waan kenna harkaa qabnu waan qabnu san kunuunfachuun baay'ee nu barbaachisa. Akkasii yoo hunyeet
hawaasa jirru kana keessa illee positively contributing citizens yoo taane waan gaarii ilma namaati illee hojuu dandeenya. Ammoo kawaa ofii compromise godhu, kawaa ofii value gadi dhidhisu, ka integrity waa ofii argitee haphisu, ka loyalty waa ofiitii hin qabne ka biraati illee hin qabu. Kanaaf waa ofii barbaannu mishaasan ofii yoo godhanne nama biraati illee biyyaaf illee gaarii ta'uu qabna. Baay'ee gammadee kitaaba kana kataba ofiree argachuu kiyyaa fi baay'ee saayibban kiyyaa I have lot of peer hedduu qabaa. Isaa uduuna duuba hin jiraanne, biyyi kiyya uduuna duuba hin jiraanne an kanan dalagu. Kuni aniin akka namaatitti carrying the message dhaamsa sani yookaan carraa argadhee kana huje malee namni hawwii kana qabu hedduutu jira. Abbootiin teenna korommii, abbootiin keenya jawnoota, hawwotiin teenna illee akkasuma biyyi keenya biyya jannootaati, wanti itti saalfannu hin jiru. Amma yoo argite nama naannoo keenya community keenya dhuun there is no question about identity warra sharafnu miti. Ilmaan keenya illee akka kanaan goone abdii qaba. Kanaafi self assertion isin mul'isaatan kana mudhinni isin mudhataatan kun natti toleera. Akkanuma ufafoo hafuu rabbi maraa gargaaru jedha ulfaadhu. Hayyee Doktor dhaamsa guddaa nu kennitanii nullee waan yaada gaarii akkasiisan nuun ibsiteef illee baay'ee galatoomsii jechuu barbaada. Maqaa kiyyaan illee maqaa garee poodkaastii kanaatiin ulfaadhu turtii baay'ee bareedaa waliin dabarsinee anillee barumsa guddaa sirraa baradhee daawwattoonni keenya illee warroonni seenaa kana akka dirqama kiyya dhageeffachuu qabaa, dhageeffadhee namuu ijoollee kiyyaaf dabarsuu qaba jedhanii warri yaadanii poodkaastii kan hordofantu jira. Isaan illee haala gaariidhaan irraa baratan jedhee abdii qabaa. Turtii bareeda taasifnee galatooma waan istiidiyoo keenya dhuftaniif. Daawwattoota keenya turtii Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa wajjin turre kana fakkaata. Haala gaariidhaan marii taasifnee marii keenya irraa immoo barumsa guddaa fudhattan jedhee abdii qabaa. Poodkaastiin keenya immoo akka namoota biraa bira gahuuf subscribe, like, share nuuf godhaa. Horaa bulaa deebanaa.